Akkam daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerra. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageelleetti tarkaanfii loltoonni mootummaa uummata nagaa irratti fudhataniin namoonni 30 ol ajjeefamuun himame. Jiraattonni akka nuuf himanitti wayita ammaa magaalaan Arsii Nageellee dirree waraanaa waan fakkaattuu fi namoota ajjeefaman awwaalachuu hin dandeenye jedhan. Guutuun gabaasa kana akka nutti dhiyaata. Godina Arsii Lixaatti aanaan Arsii Nageellee gadda hamaa keessa seentee jirti. Guyyaa kaleessaa irraa jalqabee hoomaan waraana biyyattii kallattiidhaan gadi qabee uummata irratti rasaasa dhukaasaa jira. Jiraattota magaalaa keessatti harka qullaa mormii isaanii geggeessaa jiraniif jiraattonni baadiyyaa garaagaraa irraa birmatanii turan. Loltoonni kun jiraattota baadiyyaa irraa dhufan irratti rasaasa roobsaniin namoonni 30 ol ajjeefamuu isaanii kan nuuf himan jiraataa magaalaa Nageelleeti. Nama hedduutti naannoo Nageelleetti sadan nama 30 jiru kaleessa afaarra kanaaf har'as karaan cufamee konkolaataanis hin deemu haalli ammoo kacadhise wanti hunduu magaala keessatti hoteelli suuqiin sochii baajaajii qofa magaalaa irratti keessa sochootu uummanni akkuma jiru gandarra holuma madhaasanii duudan isaanis waajjiroota yuuneenii waldaa kanneen gubutti gatta'anii gidduu kanatti agaazii kanatti ibsanii toksiitti dhaaban jarri farduma afaanii harka duwwaa Akka namni kun jedhanitti wayita ammaa kana magaalaan Arsii Nageellee gadda hamaa keessa seentee jirti. Magaalattii to'atee kan jiru loltoota agaazii qofaa. Kanaaf sochiin tokkos akka hin jirre himanii jiru. Jiraattonnis namoota jimlaadhaan ajjeefaman kana awwaalachuus hin dandeenye jedhan. Sababnis loltoonni kun erga namoota nagaa ajjeesanii reeffa isaanii magaalaa keessatti tuulanii booda akka jiraattonni itti hin dhiyaanne ugguranii jiru. Jiraattonnis baadiyaalee adda addaa irraa dhufanii daandii hunda cufuu isaanii himan. Sodaachisaadha amma maaliif jarrillee keessa fiigaa agaaziin taarikee seenaa baati. Yaangooftee jirtu limaada fiigaa deebiti malee homaan wanti godhaa jirtu hin jiru. Wanti asii luftu karaan itti cufamaa yoo achi deemtu kan banuuf akkanuma dhaamaa jiru. Wayita ammaa kana guutummaan Oromiyaa rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu nuuf himanii haati ilma tokko qabduu dhabaa jirti. Mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiruun biyyi badaa waan jirtuu fi uummanni Oromoo bakka jiru ka'ee sirna kana ofirraa kuffisuu akka qabu namni kun dubbatan. Biyya nagaatti jira amma odeeffannoo qabnutti isaan ajjeesaa bira deemaa jiranii meeshaa qabu bineensatti reeffa namaa nyaataa jira jedhanii naannoo ajjeesanitti kana waan ta'eef saffisuu miti yeroo ammaa kana keessa sa'aatii kanatti yoo inni ta'e namni dhumaa jira ati takkitti dhabdee jirti maatii tokko miidhamaa jira kana waan ta'eef dubatadha ilmi irraa hodhu dubatadha abbaanis du'aa jira ilma dhabee ofiillee of dhabaa jira kanaafuu hin xaqqisinaam. Jireenya isaanii keessatti mootummaa hammeenyaa fi cubbuun guutamee arginee hin beeknu kan jedhan namni kun kana raawwachuun isaa dhugumatti duguuggii sanyiiti jedhan. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Ajjee, Siraaroo fi Burrattis namoonni hedduun loltoota mootummaatiin ajjeefamuu himan. Reeffi namoota wayita ammaa awwaalcha dhabuun waraabessaa nyaatamaa akka jirullee dubbatan. Mormiin kun itti fufuun godina Baalee aanaa madda walaabootti cehee jira. Aanaa madda walaabuu magaalaa Bidireetti mormii ammaan kana geggeeffamaa jiruun namni tokko ajjeefamuun himame. Kanarraa ka'uun daandiin geejjibaa hundi cufamee jira. Diddaan jiraattota godina Baalee ammaan kana hammaatee akka jiru odeeffannoolee nu ga'an irraa mirkanaa'uun danda'ameera. Mormiin kun jabaachuun aanaa Gannaalee keessattis karaan cufamee diddaan uummatichaa finiinee akka jiru himame. Godina Arsii aanaa Honqooloo gandaa Silxaanaatti mormii geggeeffamaa jiruun namoonni 3 yoo wareegaman hedduun madaayuun himame. Waajjiroonni mootummaa baadiyaalee hedduu keessatti argaman balaa ibiddaatiin barbadaa'aniiru. Bal'inni isaa akka nutti dhiyaata. Ergaa sirna kabaja ayyaana Irreechaa irratti haala nama gaddisiisuun uummanni Oromoo ajjeefamee kaasee mormiin jabaan geggeeffamaa jira. Mormii kana irrattis miidhaan namoota nagaa fi loltoota gara jabeeyyii irra gahaa jiru haalaan hammaatee jira. Kanumaan wal qabatee mormii godina Arsii aanaa Honqooloo ganda Silxaanaa keessatti geggeeffamaa jiruun namoonni 3 yoo wareegaman hedduun madaa'uu jiraataan aanichaa tokko dubbatan. Naannoo aanaa Honqooloo sanitti Silxaana ganda jedhamu keessatti jechuudha hiriira guddatu ture har'a. Namni 3 shamarree takkaa fi dhiira 2 namoonni madaa'es akkasumatti jira. Nama 4 oltu madaa'e uummannis akkasumatti falmii isaa gammaatti jira. Akka namni kun jedhanitti erga tarkaanfiin ajjeechaa uummata nagaa muudatee jalqabee jiraattonni martii xiiqii jabaa keessa seenanii jiru. Guyyaa kaleessaa aanama isaanii keessatti mormii geggeeffameen loltoota agaazii namoota nagaa ajjeessaa jiran irratti jiraattonni tarkaanfii fudhachuu ibsan. Tarkaanfiin
waraana mootummaa irratti uummanni fudhatee illee jiraachuu baatu aanuma kana keessatti ganda kaleessa ganda biraa keessatti nama 5 irratti humna agaabii irratti fudhatamee ture. Ammas gaafatteenuma san fudhatanii aga danda'ameen tarkaanfii bulchiinsa itti aanaa bulchiinsaa dabalatee namoota hedduu irratti uummanni fudhachaa jira. Dhaabbata bulchiinsaa gandaa aanaa waan silaa jiru waan mootummaan irraa bu'aa buufatee isaan uummata Oromoo miidhaa jiru hunda irratti tarkaanfii fudhachaa jiru jechuudha. Achuma godina Arsii aanaa Leemmuuf Bilbiloo ollaa magaalaa Roobee Garjeedaatti kan argaman qotee bultoonni gandoota hedduu diddaa isaanii geggeessaa jiru jedhan. Waajjiraaleen gandootaa martii balaa ibiddaatiin yoo barbadaa'an jiraattonni sirna gadaatiin of bulchaa jiraachuullee namni kun himan. Aanaa wal fakkaatuun aanuma sanatti Arsii lixaa keessatti aanaalee argaman karaa Roobee Garjeedaatti ganda 5 irraa qeerroon walitti dhufee bakka bulchiinsa diinaa guututti barbadeessee gandeen 5 Roobee Garjeedaa, Argiisa, Baalbeetoo, Saamira, Wanqee gandeen jedhamu kanarraa qeerroo walitti dhufee diinaan hin bullu bakka isaan bulchiinsa jedhanii kaatanis guututti barbadeessanii walitti dhufanii murtii dabarfatanii gadaan bullaa jaarsaan bulla jedhaniiti haalatti bulanii fi akkaataa itti waliif birmannaan qabsoo kanarratti waliif awwaachuun danda'amu irratti illee marii bal'aa gaggeessanii ibsa baafatanii addaan ka'an jechuudha. Mormii geggeeffamaa jiruun magaalaa Shashamannee keessatti ammoo haalli jiru hedduu ulfaataa ta'uu namni kun odeeffannoo qaban himan. Loltoonni agaazii halkan dukkana golgaa taasifachuun magaalaa Shashamannee keessatti manni namoota cabsanii seenuun tarkaanfii ajjeechaa raawwataa akka jiranillee namni kun ni dubbatu. Mormii cimaatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Haala wal fakkaatuun halkan magaaluma Shashamannee keessattuu humni agaazii dhufee manatti ajjeesee achii ganda duwwaa 4 keessatti sochii bal'atu jira jechuudha. Shashamannees dabalatee yeroo ammaa. Duula duguuggii sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo arfan gochaa mootummaa Itoophiyaa kana balaaleffatan. Hoogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo akka nuuf himanitti qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa jiru cinaa dhaabbachuun mootummaa kana ofirraa fonqolchuuf qophiidha jedhan oduu booda yaada hoogganoota kanaa isiniif dhiyeessinaan hordofaa. Magaalaa Nageellee Booranaa keessatti mormiin jabaan itti fufee jira. Mormii kanarratti lubbuun nam tokko darbee akka jiru jiraattonni dubbatan Abdii Fiixee gabaasa qaba. Magaalaan Nageellee Booranaa guyyaa har'aa muddama guddaa keessa oolte. Jiraattonni akka jedhanitti mormiin guddaa magaalattii raasutti jiru kun kan jalqabe dhumaatii guyyaa Irreechaa mootummaan wayyaanee ta'e jedhee uummata Oromoo irratti raawwateen booda. Mootummaan duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jiru mootummaa ta'e nu bulchuuf amantaa uummataa tokkoyyuu hin qabu kan jedhan uummati kun sichi uummati Oromoo akka sabaatti kabajamee sabaaf sablammii biyyattii waliin biyya sana keessa jiraachuudhaaf dursa sirni kun kufuu qabaa jedhani. Mormiin uummataa kun kan akka malee hammaate ammoo galgala kaleessaan booda. Kunis ajjeechaa magaalattii keessatti barataa kutaa 9 kan ta'e Ahmad Nuur Xaahir Huseen jedhamu irratti raawwateen booda. Ahmad Nuur Xaahir yoo rasaasa hidhattootaatiin ajjeefamu karaa nagaa mormii isaa dhageessisaa ture innis hiriyoottan isaa waliin booda rasaasa dargaggoota sana irratti dhuka'eenii namoonni 2 rukutaman lachanuu battala hiriyoottan isaanii gara hospitaalaatti fudhatanii ka'anii hiriyaansaa tokko waldhaansarra jira. Ahmad Nuur Xaahir Huseen garuu harka ogeessota fayyaa irratti darbee jedhan jiraataan kun uummata xiiqiitti naqee ajjeechaan sun akka dhaga'ameen booda uummati yaa'ee magaalaa guutee jedhu jiraataan magaalatti ani dubbise. Namni kaleessa galgala irraa jammaree katamaan nagaan qabdu nageenyi boora'ee jira. Ijoolleen erguma keenya falmannaa mootummaan kun mirga keenya eegaan jiru hiriira nagaa baanee akka mirgi keenya eeggamuu jettee hiriira baate ijoolleen. Sirraa erga ijoolleen hiriira baatee eegasii waraan itti gadi dhiisanii waraanni marsee kaan xiyyiitiidhaan kaan uleedhaan gargari baasanii namoonni baay'een kan dhaabamanii itti sanitti hin jiranii kaleessa galgalatti nama tokkotti dhaabamee namoonni dhaabame sun walitti san ba'e ijoollee barattootaati kutaa 9 barataa kutaa 9ti ganda naannoo baadiyyaa irraa dhufee barataa jira. Hiriiruma kana keessatti argamee illee mormii gaggeessaa waan jiruuf xiyyiitiidhaan rukutame ittuma sana hospitaala dhaqqabee yaalamaa osoo jiru wal'aansi kadhamaa fi ijoolleen keenyan jedhanii ijoollee Oromootiin bilbilee fi akka wal'aansa godhamuuf jenneen bilbilee ittiin osuma yaaliin godhamaa fi jiru bilmaasanni akkuma irratti harkatti hospitaala keessatti jechuun hospitaala dhaqqabe. Ergasii ganama kanallee ijoolleen hiriira namni keenya akkamitti ijjeefamaa hiriira nagaa bahuudhaaf namni beekaa keenya falmachuudhaaf namni akkamitti nurraa du'aa kan jettu ammallee hiriira lammataa itti deebitee ganama irraa jechuudha.
tiitii rukutaa olan keessaa namni tokko milleen dhaabame Aliyyee Mahmad Diimaa jedhama. Sunis gaggeessuma gannaa 17 bara dubbata kana ta'a. Innis rukutamee amma hospitaala magaalaa Nageellee keessatti yaalamaa jira. Yeroon si dubbisu kan haaloti waan tasgabba'an fakkaatu naan jedhu jiraataan magaalaa Nageellee kun haa ta'uti dargaggooti hedduun waraanaan qabamanii gara mana hidhaatti guuramaa jiru jedhan. Kanuma walqabatee nageenya magaalaa keenya keessatti waan jiru nutti hin fakkaanne amma mootummaa gara isaatii ammaa taphatti tiitii kan haalistuu jiree garuu qabbanaa uummanni gara manaatti baqatee waan kaan harkaan kaan tiitiidhaan soorata sodaachisee gara manaatti baqatee deebi'ee jira. Haganuma ijoolleen barattootaa gara makiinaa sadii qabdee isaan billaadhaan kophee irra yaaftee tuuttee akka makiina irratti geessee gara mana hidhaa dabarsitee jirti keessatti akka hedduu isaan kanan beekne biratti mirguma kenna falmannaa mootummaa kanatti jennee kennaan isaan mangistii kana bira geessanna jedhanii isaan harka qullaa ba'anii tariitii akka isaan yaadan san hin taane mangistiin hidhateetiin bahee waraanaan hawuu jennare mirga falmachuullee ayii ta'u taa'ee yookaan tiitiidhaan isaa jechaan irra ga'u taa'ee nutis mala dhahannee jedhanii ijoolleen illee mari'achaa jiranii. Kun silaa akka qullaa ta'uun qabu akka amma danda'anii meeshaa waraana qabatanii akka isaaniif meeshaa qabatanii nama lolan kanatti qabatanii loluu isaan barbaachisan yookiis ijoolleen barattoota fuudhaan nama ganna 21 kanaa gadiiti meeshaalee qabatamaan waan hin qabneef kanamaa fi rakkatanii harka duwwaa mangistii bira dhaabbatanii namni keenya kadee nutis isaanaf nu harkuma qullaa kanaan dhaabbannee mirga isaanii falmannee wajjin deema kan jedhee fi harka qullaa bira dhaabbatan. Hidhannoo dhabuudha malee silaa sodaa biraa qabaachuuti hidhannoo dhabeeti malee silaa namni yoo Sirnichi nama bira dhaabbate kan namni seeraan dhaabbatee mirga namaa maan rakkatan jedhee nama gaafata malee irsaasaan deebii nama deebisee hin ta'u isaanis osoo irsaasa qabaatanii gaafii mirgaa gaafachuu dhiisanii silaa irsaasa godhatanii itti fufuu malan. Magaalaan Gandhaalee ammoo kiiloomeetira 50 fagaattee argamti magaalaa Nagalleerraa. Amannuur Xaahir Huseen ajjeefamee odeeffannoo jedhu akkuma dhaga'aniin daandii cufnee mormii eegallee jedhan jiraataan Gandhaalee tokko. Yeroo darbe godina Gujii keessatti biyyaa kaleessaa magribarraa eegalameetiin uummanni hiriira bahee tureetiin falmii uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana gaggeessaa turanii namoota tokko nurraa ajjeessanii tokko rukutamuun isaatiin guyyaa har'aa kana kan du'essan awwaalacha irratti uummata irratti warroonni gasaa irratti dhufaasanii turanii achirraan Gannaaleellee no'ansaniif hiriira baanee turre achirraa dureeti ammoo Gannaalee keessaa hiriira guddaa gaggeessaa turre. Nama nuti dubbifne kun karoora hiriira sanaa yoonuu ibsan waan mootummaan kun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru duguuggaa sanyiitii erga jedhaniin booda kanaaf uummati kun amantaa irraan qabu sichi uummata kana bulchuuf kan tole jedhee isaaf bulu hin jiru jedhan. Hiriirri keenya kan hadda baay'ee cimaa dansaadhaan nu gammachiisaati. Qabsoon keenya akkuma tufeetti uummata argiteetiin sanyii keenya duguuguudhaaf jecha deemaa jiran illeen akka duguugnu jennee hidhannee dhaadannee tokkoon kaaneetiin mana mootummaa waajjira tokko gumneetiin kaan buqqeessinee dookumantiilee isaanii guurree walitti rarree gumnee turre alaabaa keenya kan abaa fannifannee turre. Eenyumaa bulchu jechaa jirtu isin alaabaa keenya alaabaa baa'uu dhaabbanne jettan akka biyyattii bulchuu barbaaddu. Akka abaa'oon dhuftee biyyattii nu bulchitu barbaannaa. Gaaffiin keessan kallattiidhaan kana? Hundi keessan yaada tokko qabdu natti himamee uummati ilaalchisaa maal fakkaata? Uummati ilaalchisaa hundi isaanii tokkummaadhaan qabanii tokkummaadhaan ka'anii jiraniiti naannoo hundumaa tokkummaa qaban. Awwaalcha irratti argamtaniittu kan mucaa? Awwaalcha irratti hin argamneeti irraa kiiloomeetira 50 waan ta'eef achumatti awwaalanii hin dhaqqabnee Nagellumatti awwaalan. Amma haalli Gannaalee keessa jirtu maal fakkaata? Haalli amma Gannaalee keessa jirtu waraanillee dhufee seenee hin jiruufi dhufaa jira jechaa jiraniifi karaallee cufnee jirra argitee konkolaataan tokko kan deemu hin jiruufi dhoowwinee jirra karaan daandiin hundinuu cufameera karaa kibbaanii bilbilas ta'ee bilbili lama jira lamaanuu cufamee jira. Uummanni hidhannoo qabaa moo harka qullaadha? Harka qullaadha. Hidhannoo kana baay'ee yaadaa jirra innumatti inni godhe malee argannaan baay'ee yaadu jirra. Amannuur Xaahir Huseen dargaggoon kutaa 9 hiriira irratti ajjeefame kun sirni awwaalcha isaa kan raawwate magaalaa Nagallee keessatti. Magaalatti sirna awwaalchaa sanaan booda akkaan mormii jabaatu itti fufee waan jiruuf magaalattii waraanaan marfamtee akka jirtullee nu himanii jiran jiraataan kun.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dorgomaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo kan turan barsiisaa Salamoon Dannaqoo wayita adda addaatti reebicha isaan mudate irraa dandamachuu dadhabuudhaan du'aan addunyaa kanarraa boqotan Itichaa Guddataa waan qindeesse qaba. Salamoon Dannaqoo mana maree bakka bu'oota paarlaamaa biyyattiif dorgomaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka ta'ee fi gaaffii eenyummaa sabichi gaafatu gaaffii koodha jedhee jiraattota tumsaa waan tureef reebicha hamaa yeroo garaagaraa irratti gaggeeffamaa tureen tattaaffii ogeessonni fayyaa wal'aansa gochuufin lubbuu isaa jiraachisuuf yaalan osoo hin dhugoomiin addunyaa kanarraa akka darbe jiraataa magaalaa Saqalaa kan turanii OMN'tti himanii jiru. Namni kun Salamoon Dannaqoo jedhama. Yeroo baay'ee sababii paartii mormaa ta'ee dorgomaa turedhaa fi dararaan adda addaa karaa humna mootummaatiin irra gahaa ture. Amma immoo akkasitiin haalli dhukkuba qaama keessaatiin dhukkubsachaa ture. Egaa innis immoo ayyaana irreechaa irratti gocha sanyii duguuggaa gaggeeffame sanaatii wal qabatee otoo salaalaa wanti jedhee bahuuti qaamni isaa baay'ee dadhabee ture qoricha fudhachaa ture. Isaaniis miidhame. Akka ammaa argisiisutti ayyaana irreechaa kan bishooftuu hin deemne eelaa dura qaama isaa keessa ture yookiin qaamni isaa baay'ee dadhabeera qoricha fudhachaa qoricha walitti fufinsaan dhukkuba isaa sanaa fudhachaa ture. Gaafa viidiyoo sanaa fi wantoota miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti poostaan argummoo halkan fi guyyaa walitti aansee du'aa ture. Midhaan hin nyaanne wanta tiriitmentii adda addaa hin fudhanne sababa kanarraa kan ta'e qaamni isaa dura miidhamee ture. Lubbuun isaa darbuu dandeesse jechuudha. Akka namni nu dubbisne jedhutti Salamoon karaa dimokiraasii gara aangootti dhufee biyya isaas ta'e saba isaa tajaajiluuf hojii isaa idilee barsiisummaa irraa mootummaa wayyaaneedhaan ari'amuun uummata keessa seenuudhaan sochii taasisaa kan ture goota jechuun dubbata. Kan inni jiraatu maatiin isaa bira jiraataa durallee ogeessa ogummaa barsiisummaatiin biyya isaa tajaajilaa ture. Ogummaa barsiisummaas immoo sababiima qabsoo uummata Oromoo kanaan wal qabatee ogummaa isaa jaallatu jallachiisee kallattiimaan guutummaa guutuutti taasifatti gara qabsoo uummata Oromootti karaa seera qabeessaan paartii Koongireesii Federaalawaa uummata Oromootti makamuudhaan waggaalee dheeraadhaaf kan hojjete amma immoo madda galii taasisee karaa mootummaa madda galii garbaan qabu akkasumatti kan jiraatudha maatii isaa bira. Haalli nageenyaas ta'e sochiin hawaasni dinagdee akka godina Horroo Guduruutti jiru maal fakkaata wayita jennus namni kun. Aanolee biraa jiran hin beeku malee kan naannoo Shaambuu jiru bittaa gurgurtaan hin jiru geejjibni hin jiru humnoonni tikaa fi nagaa eegsistoonni kan mootummaa jedhaman immoo konkolaataa tikaatiin kan isaan deddeebi'aa jiranidha. Baay'ee wanta adda sararsuutiin namni barumsaa tokkollee akka hin jirre hojiin barbaachisuuf akka dhaabbatee jiru hundumtuu tajaajilli mataa tokkollee hin jiru. Aanolee warra kaan immoo qunnamuu hin danda'amne neetwoorkiin guutummaa guutuutti hin jiru naannoo sanarraa neetwoorkiin kan bilbilaa badee. Salamoon umurii dargaggummaadhaan quuqqaa saba isaa onnee fi garaa isaa nyaate Oromiyaan bilisoomtee qabeenyaan dachee Oromiyaa Oromoof ooluu qaba jechuun aggaammiitti osoo jiru addunyaa kanarraa boqatus dhaloonni har'a jirru duudhaa inni itti wareegamee fi tokkummaa Oromummaa cimsuun Oromiyaa walaboomte dhaloota egeree dhaachisiisuu qabna jechuunis waamicha isaa dhiyeessee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Liibaan Cuqqaallaa fi Boosat keessatti ammas diddaan uummatichaa itti fufee jira. Achuma aanaa Liibaan Cuqqaallaatti konkolaataan ooralii waraanaa tokko eda galgala guutummaatti ibiddaan barbadaa'u jiraattonni dubbatan gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Cuqqaallaa gandoota garaagaraa keessatti diddaan uummata Oromoo ammas jabaatee itti fufee jira. Jiraataan aanaa Liibaan Cuqqaallaa akka jedhanitti guyyaa kaleessarraa jalqabee diddaan uummataa haalaan finiinee jira. Mormii guyyaa kaleessaa geggeeffamee tureen jiraattota irraa namni tokko yoo wareegamu namoonni 4 ammoo madaa'anii jiran. Loltoota mootummaa irraallee kanneen ajjeefaman jiraachuu himanii kana malees waajjiraaleen hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'anii jiru jedhan. Kaleessa irraa qabee warra mootummaatiif uummata gidduutti lolli deemaa ture. Uummanni naannoo ganda jiraatirraa aanaa Liibanitti ol dhufaa turanii aanaa Liibanii marsanii turanii egaa waraanni mootummaatis uummatatti dhufaa sabanaa ture keessatti nama tokko dura dhahanii turanii namni fuulduree jira. Saniin booda uummanni immoo nama 3 poolisoota keessaa nama 3 jedhanii turanii waajjirri poolisii maal isin gubatee hidhamtoonni yaa'anii jiru. Aanaa Daglagalaa Giddaa fi Humnee Kosoorodha.
warra jaarsaa dhiiban gaadillaa gandoota kanarra asii fi raagadeen ana ada'aa dirree fi bakka jirratti namni baay'een galee fincila guddaadha jiru. Akka isaan jedhanitti gandoota hedduu keessatti ammas diddaan uummatichaa itti fufee jiraachuu ibsanii loltoonni mootummaa ammoo gamasitti bobbaafamanii turan. Mormii uummataa kanarratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf wayita loltoonni agaazii gamasitti imalaa turanitti uummatichis ofirraa qolatee jira. Loltoonni kun uummata miidhuuf deemaa osoo jiranii uummatichaan karaan yoo itti cufamu ooraalii waraanaa tokko achitti gatanii baqachuudhaaf dirqamanii jiru. Jiraattonni aarii jabaadhaan guutaman eda galgala ooraalii waraanaa loltoonni agaazii irraa baqatan guutumatti ibiddaan barbadeessuu namni kun himan. Loltoonni mootummaadhaa kalee galgala fi oraaliin lama irraa gadee bishooftu irraa gadee argamee ture. Uummanni gidduu kabajaa fi dirreetti oraalii tokko waliin afurtanii tokko dabarsanii oraalicha uummatatti dhufaafan uummanni to'annoo jala oolchee waraanni baqatee oraalichi gubateera. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat gandoota Boofaa fi Doonii jedhamutti diddaan itti fufee jira. Jiraataan aanaa Boosaat akka nuuf himanitti guyyaa kaleessa loltoonni mootummaa ooraalii waraanaa konkolaataa 20 gahan aanaa isaaniitti bobbaafamanii turan. Diddaan uummatichaa guutummaa Oromiyaatti waan geggeeffamaa jiruuf loltoonni kun haga tokko aanaa isaanii dhiisanii bakka birootti bobbaafaman. Mormii guyyaa dheengaddaa aanaa Booseet keessatti geggeeffamee tureen ammoo loltoonni agaazii 7 ajjeefamuu himan. Haalli jiru baay'ee ho'aadha. Keessaayyuu naannoo doonii fi Boofaatitti haalli jiru baay'ee ho'aadha. Kaleessa gara waraana oraalii 20 kan ta'utu qubate. Isaan keessaa garuu sochiin gara biraatitti kaananii muraasni isaanii of duuba deebi'aniiru. Ijoolleenis haalli itti cimnaan xiqqoo jalaa baqattee dhokatanii jiru. Kaleessa dura garuu dheengaddarraa daareektii dhukaasa walitti bananii gara agaazii 7 ajjeesaniiru. Meeshaawwanis irraa booji'anii gara Boosakkanas walumaa galatti haalli jiru baay'ee ho'aadha. Akka jiraattonni kun jedhanitti guutummaan aanaalee godina Shawaa Bahaa wayita ammaa kana waan bilisoomte fakkaatti. Uummanni gootummaadhaan guutaman tokkummaadhaan loltoota gara jabeeyyii kana dura yoo dhaabbatan haalli jiru daran kan nama boonsuudha jedhan. Jiraataan aanaa Liiban Cuqqaallaa gama isaaniitiin mormii guyyaa kaleessaa geggeeffamee tureen namoonni 4 madaa'uu himanii wayita ammaa tajaajila wal'aansaa argataa jiran. Gandoota hedduu keessatti ammas diddaan uummataa babal'achuullee dubbatan. Santu egaa uummanni agarraallee faffaca'ee bosona iddoo jira hangallee gandoonni jiran akkuma beekamu liban jalawan gandoonni hundumtuu waajjira hundaa waan ta'e sana gubanii jiru. Kaana achitti uummanni alaabaa baasee alaabaa mana barumsaatii fi iddoo ta'utti dhaabee jira. Har'a immoo gandi lamaan tokko gara aanaa liibanitti dhufee waan fannoo jechuuf magaalaa keessa uummata jira. Amma namni rukutamee hospitaala galee jira. Amma kaleessa rukutamee hospitaala galee hospitaalatti yaalamaa jira namni tokko. Harrukutame gara nama 4tti amma hospitaala jiru. Hoomaan waraana biyyattii godina Shawaa Bahaatti bobbaafamee jiraattotaan salphinni hamaan waan isa mudateef wayita ammaa jaarsummaa kadhataa jiraachuulleen himamee jira. Bifa jaarsummaatiin uummata harkatti deebifatanii booda miidhaa hamaa dhaqqabsiisuuf waan karoorfataniif uummatichis jaarsummaa kana diduu isaanii kan nuuf himan jiraataa aanaa Boosaat. Naannoo sana waraanni qubatee waan akka jaarsummaa kana kaasaa jiru. Uummanni jalqabumaayyuu diddaa qaba waan ta'eef dirqamaan jaarsolii warreen gurguddaa kana guursisanii hin araaramnaa waan akkasii kana kaasaa jiru. Didaniiru bosona jiru amma ijoolleen humna isaaniitti ol waan ta'eef haalichi ijoolleen amma dhokatanii jiru. Mormiin uummata aanaalee akka Dugdaa, Baatuu fi magaalaawwan hedduu keessatti geggeeffamaa jira. Oduma walqabateen Yuunivarsiitii Arbaa Minci keessattis mormiin itti fufee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Arbaa Minci waliin ta'uun duguuggiin sanyii uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun kan isaan mormii geggeessaa jiran. Duguuggiin sanyii uummata Oromoo ayyaana Irreechaa irratti mootummaa gara jabeessaan raawwatame kan yoomuu dagatamu miti. Ammas ajjeechaa gara jabeennaa uummata nagaa irratti geggeessaa jiraachuun beekamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti mormii cimaa geggeeffamaa jiruun qabeenyi mootummaa hedduun barbadaa'ee jira. Daandiileen martii cufamuu jiraattonni dubbatan gabaasa dabalataaf itichaa guddata. Dargaggoon aanaa Anfilloo yommuu dubbatu sochii uummanni naannoo keenyaa taasisaa jiruun galmeewwanii fi waajjiraaleen mootummaa wayyaanee mancaasuudhaan gootummaan naannoo isaanii bilisa baasaniiru jechuun dubbata.
naannoo ganda suddiitti waajjirri mootummaa kan gandaa jechuudha gubatee dookumentii achi keessa jiru waajjiricha keessa jiru hundi isaa gadi bu'ee gubatee jira. Kanumaa wal qabatee alaabaan mootummaa paartii garbeenfataa kanaa achitti gubatee gatamee alaabaan adda bilisummaa Oromoo gandicha keessatti bakka mana jiraattota gidduutti fannifamee ol dhaabbatee jira. Aanaalee godinichaa iddoowwan garaagaraatti mormii gaggeeffamaa jiruun injifannoowwan jajjaboon galmaa'ee jiraachuu kan himu qeerroon aanaa Anfilloo kun ammas sochiin kun bifa wal fakkaatuun Oromiyaa bal'oo keessatti finiinuu qaba jechuun bakkeewwan callisanii sochii kana ilaalanis komachuun dubbateera. Qeerroon naannoo sanarra jiran ganda sana otoon seenuun gandaa ashiif sujjii gidduutti daandii kutanii bulan galgala daandii bal'ina meetirii lamaatiin kutanii konkolaataan paatroolii waraanaa ganama hogguu seenuuf kaatu daandii sana dadhabdeeti kan isheen deebi kana giddugaleessa godhatee qeerroon karoora baafateen guyyuma kana yeroo ganama akkas waraanii seenuu dadhabee deebiisan dargaggoonni walitti qabamanii guyyaarraa naannoo sa'aatii ja'a kaasee mormii iddaa sirnicha irratti qaban adeemsisuu jalqabame gara kanaan wal qindeessanii maadhee caasaa mootummichaa waajjira gandaa gubuu jalqabe haa ta'u malee kanaan hin dhaabanne erga yeroo kana kaan hojjetan namoonni isaanii bilbilanii waamuu jalqabanii waraanii dhaquu dhaqeera itti seenuu hin dandeenye miilaan deemuu eegale oguu bira ga'uu qeerroon naannoo sanarraa bakka gadhiisanii jiru akkasumaan waraana isaa rasaasa bal'inaan dhokaase rasaasni dhokaase garuu nama tokkoyyuu hin argamne. Gaaffiin qeerroo Oromiyaas ta'e wareegamni kaffalamaa fi kan jiramu biyyittii keessatti jijjiirama riifoormii fiduu osoo hin taane Oromiyaa walaboomte dhaloota egeree dhaalchisuun faaruu alaabaa bilisummaa faarsuutti dhaloota guddisuudha jechuunis qeerroon kun dubbateera. Naannoo kana aanaa fayyee fi Anfilloo gidduutti naannoo ganda Alamsillaasee jedhamtutti sochiin gubiinsa caasaa mootummichaa waajjira gandaa har'uma gaggeeffamee ture. Waraana naannoo magaalaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggiirraa itti geessuudhaan dhukaasitti bananii naannoon nama lamaan tokko miidhameera jedhameeti kan haasa'amaa jiru. Akka waliigalaatti garuu sochiin naannoo godina Qellem Wallaggaa keessa jiru haalaan uummanni nuffii sirnichaarraa qabuun mormiisaa gama danda'u konkolaataa dhaabuun mana cufachuun mana daldalaa kamiin walitti gaggeessu sochichi qaama biroo qeerroodhaan alatti qaama ittiin deeggaramu dhabus qeerroon naannoo kanaa wal dubbisuudhaan sirna kana amma xumuraan ga'utti hundeedhaaf tokkolchetti dandeettii qabu hundumaatiin socho'aa akka jirudha kan walirraa hubachaa jirus kan argamaa jirus gocha kana immoo fiixaan baasu karoora dhuunfaa kan naannoo kanarra aanaa irratti qabatamee ittiin hojjetamaa jiru karoora caa jedhamee ittiin gaggeeffamaa jiru waan qabu sirna kana yoo mataasaa dadhabe mogolee isaa laamsisaa deemuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti illee mormiin guddaan gaggeeffamuun injifannoowwan jajjaboon galmaa'atti akka jiranis maddeen keenya OMN'tti himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaatti waajjiraaleen siyaasaa mootummaan dhimma itti bahuun uummata miidhaa jiru guutumaan guutuutti barbadaa'uun himame dabalata kanaaf itichaa guddataa. Jiraataan aanaa Dodolaa godina Arsii Lixaarraa dubbisne akka jedhanitti mootummaa wayyaanee dhiibbaa garaa jabeenyummaa saba keenya irratti geessisuu erga eegaltee kan bubbulte taatus kan ji'oota 11 asitti ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru garuu hedduu hammaataa ta'uu dubbatu. Qeerroon aanaa Dodolaas garbummaa xumuratti gochuuf tarkaanfiiwwan jajjaboo fudhachaa jiraniin galmee jal'inaa mootummaa wayyaanee barbadeessaa jiraachuu isaaniis namni kun himaniiru. Dodola Arsii Lixaa Dodola keessa wanti jiru qeerroon gurmaa'ee bifa gurmaa'een waajjiraalee ganda keessa jiran ka'aanaa keessa jiran waajjiraalee buufata isaanii ka ta'an hunda isaanii barbadeessanii kan sa'aatii ammaa kanatti barbadaa'ee jira waan bu'uuraalee misoomaa ka ummata fayyadu waan hin ta'in buufanni isaanii hundisaa guutuutti barbadaa'ee jira. Ammas qeerroon tarkaanfii fudhatee caasaa aanaa keenya keessa jiru irraa meeshaa waraanaa ka ta'e akka fakkeenyaatti ganda Baabboo Haraa jedhamu
beekamutti yeroo jalqabaatiif jalqabanii meeshaa 8 guyyaa dheengaddaa halkan jechuun hiikanii halkan edaa isaan sun ammoo meeshaa 7 hidhataa gandaa irraa hiikanii sa'aatii ammaa kana qeerroon fudhatee nama 15 bosona ta'anii qeerroon kun karaa isaan irraa cufee isaan bosona jiru irraa dallaa ta'ee sa'aatii ammaa kanatti akkasi jira. Inni kun muuxannoo gandoota biraatiifis ta'ee gandoonni itti aanan ka ollaa san jiran jechuun akka qeerroo kanaatti itti tankaarfatanii meeshaa caasaa gandaa harka jiru hunda isaanii to'atanii haga guyyaa har'aatti kaafillee itti qabatanii meeshaan hundi isaa akka aanaa dodolaatti harka qeerroo galee akka jedhuu fi waan kana hojjetaa jiran sa'aatii ammaa kana. Namni kun itti fufuun qeerroon aanaa dodolaa jiraattota waliin waadaa fi kakuu oromummaa waliif galuudhaan bilisummaa sabichaa dhugoomsuu irratti waan guddaa dalagaa jiru erga jiraniin booda hojii fakkeenyummaa kun iddoo hundatti bal'achuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Akkuma arsii liqaatittuuyyuu godinni hafee hin jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Muuxannoon kunillee walumarraa daddarbaa jira. Sa'aatii ammaa kana aanaa hunda isaa irratti namni du'in hin jiru. Namni madaayin hin jiru. Yoo xiqqaate aanaan akka aanaatiin jechuun nama 10 ol haga dhibbaa ka du'etu jira ka jedhan informeeshinii qaba. Gara fakkeenyaaf akka Siraaroo akka Kofalee Qoree sa'aatii ammaa kanaayyuu kunoo aanaa Warqaa fi aanaa Nansaboo kan Warqaa ka jedhamutu jira. Aanaa Warqaatii fi aanaa Kokkossaa irra dhukaasa hamatu jira. Nama hedduu du'aa jira jedhan uummanni aanaa dodolaatii fi aanaa kokkossaa sa'aatii ammaa kana daandii itti baanii irraa cufuun dirmatanii fi akka karaan tarree dhoorgaa jiran akka aanota godina arsii lixaa keessa jiraniitti akkanatti hojjetaa jiran haga daabbaa hasaasa hundi isaa bifa wal fakkaatuun odoo garaagarummaan qabne kakatanii naqatanii akka seera arsiitti jechuun akka ammallee aadaa oromootti akka tokkoon ta'anii sochii hammana hin jedhamne irra jiran. Guutummaa godina arsii lixaa keessattis ta'e kutaalee oromiyaa bal'oo keessa haala jiru irratti namoota waliin waliif bilbilaatti jirra. Nageenyaaf tasgabbiin amansiisaan hin jiru. Wal dhabdee hidhaa reebichaa fi ajjeechaatu dachee oromiyaa haguugee jiraachuus dubbataniiru. Sa'aatii ammaatti rakkoon wanti nu qabnu guddaan rakkoon keenya guddaan meeshaa kana akka keenyaan booji'anneerra fudhanneerra harka keenya galfanneerra qeerroon godina arsii lixaa meeshaa kanarraa rasaasan qabnu ammas meeshaan qabnu meeshaan hanni jiru kun gahaa miti wanti gargaaramuu nu qabu yoo jiraate gama keessaniin akka nu qarqaartan waan jedhu ergaa dabarfata uummanni jechuun waan tokko namni nuu dawwalaa walii dawwalaa namoota naannoo san jiraniin sa'aatii ammaa kana waraanumatu kallattiin walit jira uummataa fi wayyaanee jidduutti namni dhumaa jira kallattii waraanuma walitti bananii akkasitti deemaa jiran waan jedhutu nun dhageenye. Qeerroon meeshaalee waraanaa tokkos jala deemtoota wayyaanee fi loltoota agaazii irraa booji'aatti haa jiraatan malee meeshaa arganne kanaaf rasaasa hin qabnu. Kanaaf immoo warreen biyya alaa jiraatan irraa tumsa guddaa barbaannas jedhaniiru. Dhuma irrattis karaa nageenyaan fincila taasisaa turreen Oromoon eenyu akka ta'e wayyaanee amansiisuu bira darbinee addunyaa afaan qabsiisnee jirra. Amma garuu Oromiyaa bilisoomte ijaaruudhaaf namoonni biyya keessaa fi alaa jirru tokkummaa'uudhaan wal cinaa hiriiruun qabsoo keenya humna waraanaan deeggaruun murteessaadha jechuun jiraataan aanaa dodolaa godina arsii lixaa OMN'tti himanii jiru. Haala wayita ammaa biyyattiin keessa jirtu kallattii biraa qabsiisuuf shira mootummaan uumeen magaalaan Diillaa muddama jabaa keessa jiraachuun himame abdii fiixee akka nutti dhiyeessa. Nama nuti argannee dubbifnee barataa yuunivarsiitii Diillaati. Barattooti hedduun haalli yeroo biyyattiin keessa jirtu waan baay'ee isaan yaaddesseef jecha mooraa seenaan jiranii jedha barataan kun. Haalli jiru akkaan baay'ee yaaddessaadha. Mootummaan gaaffii uummataa gara dabarsuuf rakkoolee adda addaa uumaatti jira. Akka barataan kun jedhutti rakkoon guyyaa har'aa magaalaa inni jiru Diillaa keessatti uumames shiruma mootummaan kun uume keessaa tokko. Haalichi dhimma lafaan wal qabataa jedha. Innis lafa yeroo dheeraaf guraagota harka ture deebisanii uummata geedoof murteessanii haala amma biyyattii keessatti deemaa jiru kallattii biraatti akeekuuf amma immoo deebisanii lafuma sana fuudhanii guraagotaaf murteessanii jedha. አሁን ምንድነው እንትኑን የነገሩ መነሻ ማለት ነው የሆነ መሬት ነበረ የሆነ አንድ ቦታ ማለት በአክሲዮን የተደራጁ የጉራጌዎች ምናምን ነበረ መሰል መጀመሪያ maddi rakkoo sanaa lafatu ture lafa kana jalqaba isaa guraagotatu aksiyoonaan ijaaramaniif laatamee ture booda warri geedi'oo falmanii fudhatanii guraagonni kun yeroo dheeraaf iyyannoon gaafatanii otoo falmanii amma eengadda isaan guraagota kanaaf deebi'ee murtaa'e lafa kana isaan geedi'oo kan keenya jedhanii waggaa 3 guutuu keellaa itti ijaaranii turanii haa ta'u malee
dubbii lafarra harkisaa ture. Mootummaan haala yeroo keessa gugatee wal dhabdee uummattoota jidduutti uumuuf deebisee yeroo kana keessatti murteesse. Rakkoon har'aa kun achirraa jalqabe. Barataan kun akka jedhutti erga murtoon kun dhaga'amee guyyaa 3 ta'eera. Erga guyyaa 3 as manneen daldalaa cufamanii har'a immoo bor uummati walirratti ka'a jedhanii sodaa guddaa keessa ture uummati kunii jedha. እሱ ምንድን ነበር ረብሻ ያነሳሉ ተብሎ ተጠርጥሮ ሱቆች ተዘጉ። ሁሉም ሱቁን ዘግቶ በተጠንቀቅ እየጠበቀ ነበር። ችግር ይፈጠራል ስፔሻሊ ይሄ መቀው ማለት ነው። jeequmsa kaasu jedhamee waan dursa sodaatameef guyyaa 3 dura kan manneen daldalaa hundi cufamanii namni manatti galee taa'uu jalqabe. Keessumaa namoonni bakka biraa irraa dhaqanii diillaa keessa jiraatantu sodaa guddaa keessa jira. Akkan dhaga'etti kaleessa konkolaataan gubateeraa jedhani. Amma maaltu jira sitti fakkaate? Mootummaan uummata kana walitti buusuu barbaada. Fakkeenyaaf nuti mana nurratti gubu jennee sodaa guddaa keessa jirra. Uummatatti qabanii qawwee dhukaasu poolisoota otoo hin ta'in guraagotaa fi warra silxeetu rasaasa dhukaasaa jira. Barataan kun itti dabaluunis yeroo ammaa kana uummati rakkoo gosummaa tokkoyyuu hin qabu. Hojii mootummaatti dammaqee jira waan ta'eef garuu kashlabboota karaa dura jiraataniif maallaqa laatee manneen namaa gubsiisaa manneen daldalaa saamsisaa jira mootummaanii jedha. ለዛ መሬት ተጠቃሚ የሆኑ ውስን ሰዎች ናቸው። ምንድነው አሁን ያደረጉት? ሰርቶ ወላ ቦዘኔዎቹ ምናምን ነው ያሰባሰቡት። ገብተዋል እንትን ሳይሆን ቦዘኔው ምናምን ነው አሁን በጣም እንትን ለመዝረፍ ምናምን ቤት እያቃጠለ ራሱ አሁን መናኸሪያ አካባቢ ሱቆች ተቃጥለዋል። ያው አሁንም ጫጫታ ነው የምትሰማው፣ ጫጫታ ነው እንዳለ። ሁለቱን አጋይቶ ያው አቅጣጫ ለማስቀየር ነው የታወቀ ነው። ሆን ተብሎ የተደረገ ነው። ሁሉም ያውቃል። በቃ ሆን ተብሎ በዚህ ሰዓት እንዴት ይወሰናል? ሀገር ችግር ላይ በሆነበት እንዴት ይወሰናል እያለ ነው ሁሉም ማለት ነው። yeroon kun yeroo itti lafarratti wal dhabnu otoo hin taane yerootti gaaffii uummati hundi gaafataa jiru cina hiriirree lubbuu namootaa isa badaa jiruuf tokko taane falmannu ta'uu qaba ture jedha. Lafa jennu kanarra lubbuun jiraannee itti dhimma bahuu keenya hin beeknu. Kan kaleessa waliin oolle baay'eetu har'a ajjeefamee of biraa dhabaatti jirra. Kanaaf nuti walitti buunee mul'ata mootummaa nu qoqqoodee sirna bittaa isaa dheereffachuuf tattaafatuu kana dhugoomsuun nurra hin jiraatu jedhee jira dargaggoon kun. እኔ ምንድነው የምለው ሰከን ብለን አሁን ይሄ ጥያቄ የሚነሳበት አይደለም። ገብቶሃል አይደለ? ስለመሬት ስለምናምን አይደለም ሊነሳበት ይገባል። የነጻነት ጉዳይ ነው ትልቁ ጥያቄ ማለት ነው። የነጻነት ነው። ወንድሞቻችን በየቦታው እየተገደሉ ያሉት ነጻነትን ፈልገው ነው አይደለ? ሁሉም ለነጻነት መታገል አለበት እንጂ የመንግስትን ሴራ መሳሪያ መሆን የለበትም። ለመንግስት እንትን ማለት ነው ሊነሳበት የሚገባ ማለት የነጻነት ጉዳይ ነው ትልቁ ጥያቄ ማለት ነው። ሊሆን የሚገባው የነጻነት ነው። ወንድሞቻችን በየቦታው እየተገደሉ ያሉት ነጻነትን ፈልገው ነው አይደለ? ሁሉም ለነጻነት መታገል አለበት እንጂ የመንግስት ሴራ መሳሪያ መሆን የለበትም። ለመንግስት እንትን ማለት ነው ሊነሳበት የሚገባ ማለት የነጻነት ጉዳይ ነው ትልቁ ጥያቄ ማለት ነው። ሊሆን የሚገባው የነጻነት ነው። ወንድሞቻችን በየቦታው እየተገደሉ ያሉት ነጻነትን ፈልገው ነው አይደለ? ሁሉም ለነጻነት መታገል አለበት እንጂ የመንግስት sirni kun kufee bor yoo sirni haqaa jiraate kan nuti dafqa keenyaan hojjennee arganne hundi kan keenya yoo shirri keessan jiraatin kan keenya waan ta'e tokkoyyuu hin dhabnuu jedhee jira. Kanaaf lafa cittuu tokko irratti wal dhabuu dhiifnee sirna haqaa argamsiisuu keessatti wal cina haa dhaabbannuu jedha barataan kun. Yoo kana goone hundi keenya ifa borii argina. Yoo ta'uu baate garuu tokko tokkoon rasaasa mootummaa nu qoqqoodee nu bituun lafarraa dhumnaa jedha. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara yaada hoogganoota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo dubbifnetti dabarraa itti dhiyaadha. Tole obbo Leencoo yeroo ammaa kana keessumattuu erga onkololeessa 2 bara 2016 irreecha horaar 3 irratti tarkaanfiin ajjeechaa uummata Oromoo mudatee as haalli jiru Oromiyaa keessatti matumaa jabaatee jira. Mee kana isin akka dhaaba keessaniitti akkamitti ilaaltu? Haalli kun garamitti deemamaa jira? Jechuun qabsoon uummata Oromoo sadarkaa haaraa sadarkaa kanaan dura hin dhagahamin hin beekin hin abjootamin seenuusaa mul'isaa uummanni Oromoo walgahii inni aadaa isaatiif qabaate
sirna inni aadaarraa horate irratti humni mootummaa bulchu dhufee fayyadamuu carraaqnaan ittiin fayyadamtan kun cubbuudha jedhee fincilee diduu sanarraa mootummaan dhukaasa uummata keenya rabbanee lubbuun namoota Oromoo dhibbootaan lakkaa'amanii galaafatamee kuni qabsoo uummanni Oromoo mirga isaatiif godhu keessatti boqonnaa haaraa banee jira. Ammaan booda uummanni Oromoo of duuba deebi'uu hin danda'u, of duuba deebi'uufis hin deemu. Mootummaan kun yeroo inni biyya uummata keenya cunqursaa itti fufuu danda'u murtaawaa ta'uusaa agarsiisa. Mormii kanaan miidhaa fi dhiibbaan ajjeechaan rakkooleen hamaan uummataaf mudatee jira. Haa ta'u malee fedhiin uummataa hoo galma ga'ee jira? Bu'aan argame maal fakkaata? Gama keessanii akkamiin ilaaltu kana? Fedhiin uummataa galma ga'uurraa fagoo jira. Garuu karaa qajeelaa qabatee jira jechuu dandeenya. Jechuun diddaan gabrummaa didne jechuun mataansaa waan jabaa tokko. Lammaffaa wareegama barbaachise kaffaluuf qophiidha jechuun uummataa kunis qabxii lammataati. Amma bakka barbaadu bakka uummanni Oromoo barbaadu mirga uummanni Oromoo barbaadu argachuun ammatti hin danda'amne garuu karaan sun saaqameera jechuudha dandeenya. Wareegamni kun bu'aa akkam argamsiise obbo Leencoo? Wareegamni kun wareegama gaafa daggala turree tusi hunda keessa qabsaawaa wareegame awwaalaa baaneerraa adda. Kun ifatti bakka firris diinnis quba qabutti nami keenya ajjeefamaa uummatatu bahee awwaallataa sirni awwaalaa sun mataan saa'u waan dammaqiinsa uummataa ol kaasu ta'ee jira. Lubbuun tokkoyyuu darbuun garaa nama guba nama gaddisiisa. Garuu qabsoo daggala keessa deemsaa turre biratti yeroo qabnee ilaallu kana turre seena qabeessa ta'aa jira. Amma uummanni biyya keessaatiif alaatis kan nu gaafachaa jiruu fi kan dubbataas jiran yeroo uummanni Oromoo haala gaddisiisaa ta'een biyya keessatti ajjeefamaa jiru kanatti jaarmiyaaleen Oromoo walitti dhufuu dhabuun tokkummaa ititaa fi waaltaawaa ta'e tokko calaqqisanii uummata ittiin gabba'uu dhabuun gadda olaanaadhaa jedhu. Kanaaf maal jettanis akka jaarmiyaa keessaniitti? Waltaana waan uummanni Oromoo jedhu kana wajjin nuti dhaabonni Oromoo ala kana jirru amma uummata Oromoo hoogganaan jiru. Yoo dandeenye uummata Oromoo duuba sirachaa jirra. Akkasis ta'ee falammii xixiqqoodhaan wal gaadinee sanaan wal hamannee walirratti morkaa ooluurra yoo xiqqaate afaan tokkoon humnoota alaa dubbisuu yoo xiqqaate afaan tokkoon uummata Oromootiin jabaadhu jechuu irra barbaachisaadha. Gama keenyaan irratti hojjennaa rakkina tokkollee hin qabne barbaachisaadha jennee atabaala sana. Pirezidaantii Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa ibsanaa kennitaniif galatooma. Galatoomi nagaan. Obbo Abbaa Nagaa jaarraa duraan dursee ibsanaa kennuuf yamamaa ta'uu keessan galatooma jecha mee haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa geggeeffamaa jiru keessumattuu duula sanyii duguuggii irreecha irratti raawwatame as haalli Oromiyaa keessaa haalaan yaaddeessaa fi rakkisaa ta'ee jira. Kana akkamitti ilaaltu akka jaarmaa keessanittoo maal gochaa jirtu gama keessaniin? Kuni gadda guddaadha. Wanni irraa hubannu warri irraa xiinxallu uummanni Oromoo miliyoonni 40 odoo bakka takkatti argattu taate waayyan mana tokkotti osoo argattu taate ibiddaan qabu ibiddatti qabdee gubuu isaanii irraa hubannaa. Kuni diina guddaadha. Waan hamatti dalagamaa tures waan hamatti dalagamaa jira. Ammallee immoo guyyaa irreechaa qofa osoo hin ta'in uummata keenya mana manatti daa'ima dubartii irra deemtee irra saasaan gataa jirti. Kan namni dhagee fi kan namni hin dhageenye illee kuni gadda guddaadha. Uummata keenya immoo balaa isa mudatte kanaaf gaddaan yaadannaa warra immoo maatiin irraa lubbuu dhabde lubbuun ishee irraa dabarte maatii adda hafte jajjabinna hawwinaa fi nu kana diinummaa irratti ilaalla. Karaa keenyaan gaafii immoo itti na gaafattee fi nuti akka jaarmatti amma wanni godhaa jirru wanni godhus barbaannu wanni uummata keenya illee dhaamuu barbaannu amma wanni tokkollee hin jiru nama tokkolleedhaan jaarmadii fi ilmi Oromoo gumaa kana baasuudhaaf waan dur haasa'uun hunda lafa keenyee uummata keenya hidhachiisuudha. Akka jaarmattis nu kana godhaa jirra kana tattaafataa jirra diina uummata keenya fixee fi ilaalcha biraan qabnu nuti diina qawween gabbartuu wanni nu gataa jiran qawwee waan taateef hidhachiisuu qabna hidhatus qabna ummanni keenyallee akka wal hidhachiisuu barbaanna wanni hundi bilisummaan booda jennee dalagatuun baratuun bilisummaan booda ta'uu isaa ummanni keenyatti amanee diina kanarratti fuula deeffatee harkaanfi isaan nutti fudhatanii ummanni keenya harka qullaa'uu cabsaa jira
qawwee dabalannee diina kana ofirraa kaasuudhaan wanni akeekni qabnus yaadni qabnus kana. Akkama beekamutti irreecha irratti yoo xiqqaate namoonni 700 ol mootummaa kanaan akka ajjeefamanii fi akkasumas achi asittis rakkooleen hammeenyaa uummata mudataa jira. Ajjeechaan kun yeroo gara yerootti tuffee jira. Kun sadarkaa addunyaatti akkamitti ilaalama? Kun sadarkaa addunyaatti yakka jaarraa 20ffaa keessa ta'e jechuu dandeenya. Gadaanis akkasitti ilaallaa kun yakka mootinuu addunyaalletti beeytonni keenya hayyoonni keenya dhiheessitee iyyatu nuu qabdu keessaa isa tokko kuni yakka jennee fudhannaa jechuudha. Gara keenyaan kun yakka hiriyaa hin qabne ka akka jettee ibsitu hin qabne ta'uu isatti amannaa jechuudha. Uummanni keenya ka irreessatti qofaa miti. Oromiyaa gubbatti mana hidhatti ka ibiddaan gubaa turtee fi ka ammas gataa jirtu miliyoonaan lakkaawamaa jechuudha. 600 miti. 1,000 miti. Uummata miliyoonaan lakkaawamutu jara kanaan gubataa jira. Kun yakka guddaadha. Tolee ulfaadhaa ibsanaa kennitaniif. Tolee galatoomaa isinillee. Haala amma keessattuu Oromiyaa keessa geggeeffamaa jiru keessattuu irreecha asitti rakkooleen gurguddaan haalaan uummata mudataa jira. Kanarratti mee ejjannoon jaarmiyaa keessaniitii fi haalli ammaan kan isin gochaa jirtan maal fakkaata? Ibsa kana isinirraa barbaade Jeneraal Kamaal. Sochiin uummataa kun miila mootummaadhaa Oromiyaa keessatti ciree jira jechuun ni danda'ama. Akkas ilaalla bulchiinsa gandaa, bulchiinsa aanaa, ifa aanaa fi ganda keessa faca'ee jiru maqaan soomaatiin basaasa uummata keessa facaasanii jiru. Kun waliigala humna dhabee jira jechuudha. Sadarkaa uummata ittiin to'annee irra ga'ee jira. Akkuma duraan kaasaa turre humna kana humni uummatatti dhiyaatee gurra diinaa, ija diinaa ta'ee diinni murteessuu fi bu'uura ka ta'e isa kana kun immoo akka amma qabatamaan agarrutti uummata keessatti hojii isaa guddaa deemaa hin jiru. Garuu immoo hin jiran jechuun nuti ammallee warroonni kennanii diinaaf hojjetan warroonni ammallee uummata keenya keessa ta'anii waan uummanni keenya yaadu waan uummanni keenya godhuuf deemu akka gurra diinaatiin ga'anii jiru. Kanaaf uummanni ammallee bakki irratti dura xiyyeeffachuu qabu isa kana ka jedhu laallaa jechuudha. Sochii ammaa godhame keessa wareegama malee bilisummaan hin dhuftu. Wareegamni godhamaa jiru immoo humna hidhateef humna hidhanne gidduutti ta'aa jira. Humni hidhate kun ka fedhe haa dhukaasu. Ormoostuun ajjechaan mootummaarra gahaa jiruu fi uummata keenya irra gahaa jiru. Kamilee uummataa hunda ol kaasaa jira jechuudha. Kun immoo qabsoo itti aanuuf uummata keenya jabeessaa jira. Kanaaf wanti guddaan nuti agarre naannootti sochiin kana dura diddaan kana dura godhamu Oromoon tokko ta'u murtee inni qabu ayyaana irreessaa irratti diinni kun qopheessa irratti bahee agarsiisaa ture. Uummanni immoo diinni kun akka rakkoo keessa uummata kana keessatti waltajjiin sun akka aadaa Oromootti akka xumuramu karaa nagaatiin gaafataa ture. Kana hunda odoo gaafatan mootummaan kan hunda didee humna waraanaatiin uummata gaa marsee taankiidhaan xiyyaaraan adda isaatiin uummata marsee uummata lubbuunsa sababa mootummaan uume kanaan ol buusu uummatee jira. Wareegamni barbaachisaan taate kennamee jira. Murannoo fi jabina ofii jibbaansa mootummaa kanarraa qabutti gabummaa gara jiru ibsatee jira. Asirratti ejjennoon dhaaba keessanii maal fakkaata? Akka jarmaa keenyaatti ilaallu uleen mootummaadhaa akka xumuraa humna waraanaati. Isaan jira humna waraanaallee amma baadiyyaa keessa uummata bira dhaabbachuu dadhabee tarkaanfii fudhatu illee uummata to'achuu dadhabee kun karaa cifaa kun bilbila higgaa kun waajjira isaanii balleessaa kun qabeenyaa mootummaa kanaa buqqisaa kun basaasota isaa buqqisaa kanaaf dhaabbachuu dadhabnaan amma naannoo magaalaa irratti akka hundaa'ee waan mootummaatu dhaabbatu ajaja illee jira jechuudha. Mootummaan kun hundatti achirraa ta'ee bobbaa godhaa jechuudha. Kana jechuun maali? Sochii uummanni godhaa jiruun uummanni naannoo isaatiif dirree isa keessa jiru bilisoomsaa jira jechuudha. Kanaaf qabsoon kun guddina agarsiisaa deemaa jira. Guddinni kun immoo itti fufuu kan qabu amma qabsoo uummataa kana gara humnaatitti tarkaanfachiisuu barbaachisa. Jarmeenni kenna immoo kan haasaa ofiitiin illee uummata keessa jira, uummata keessa hojjetaa, kan miidiyaan addunyaa argaa jiru, kan dhagayaa jiru, wanta qabu qabu jechuudha. Kallachi oromummaa hojjetaa haasaa sadarkaa zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gadi dhaabbatee humna uummata kana bira dhaabbachuu danda'ullee gadi bu'uursee jalqabbii gaariirra jira. Kun hawaasni nu hubatee dhaaba keenya wajjin sochii inni godhaa jiru. Miidiyaan keessanis miidiyaan addunyaa hundumtuu waan uummata addunyaatti himee jechuudha. Kanaaf miseensota keenya deeggaraa keenya uummata keenya kanaan galateeffachuu barbaannaa. Wareegamni jiru kun mallattoo bilisoomuuf walaboomuu keenya dhiyaachuudha agarsiisaa kan jiru ta'uu diinni abdii kutachaa akka jiru ta'uu amana jarmeenni keenya qaamaan keessatti argamee jira. Humna illee hooggansa doonatiin uummata keenya keessatti argamee hojjechuudhaaf qophii qabaa. Qophii isaallee xumuratee jira. Kanaaf uummanni keenya jabina amma agarsiisaa
jecha kana daran mootummaa kana hafuura fixee akka amma jirutti itti fuufee hafuura isaa akka xumuraa dhaabuu qabnaa akka jedhu laallaa jechuudha nu akka jarmaati. Dhumarratti dhaamsi isin waraana mootummaa Itoophiyaa keessatti tajaajila kennan keessattuu dhalattoota Oromootiif qabdan maal fakkaata Jeneraal Kamaal? Waraanni mootummaadha kana durallee dhugaa dubbachuudhaaf anillee waraana san keessaa qabsotti bahee waraana san keessatti jaallan olii hojjechaa ture hedduu kumaatama har'allee achi jiranii isaanillee hojiitti jiru qophiitti jiru yeroo garaagaraa amma za'aan ta'ee jira uummata keenya bira dhaabbanne za'aan waan murteeffannee fi irratti wal quba qabnu sun hojiirra ooluu qabu amma kanaaf uummata keenyatti dhukaasuu miti uummata keenya fagoo dhaabbatanii ilaaluu miti yeroo uummata keenyatti birmatanii ka jedhu sadarkaa tokkoffaarratti kun murteessaadha sadarkaa lammaffaarratti uummata ofii miidhuu qaba fakkeenya poolisii oromiyaadhaa fudhachuun barbaachisaadha ayyaana irratti illee poolisii akka ta'e harka irra qabatee jira galateeffatamuu qaba tarkaanfii fudhatamurraa qobanii warra uummata bira dhaabbatanii warra uummata biqilchiisanillee jiru kun seenaan isaa yaadata kanaaf uummata isaanii gargaaruu feesisa dhaamsi nuti qabnu kanaa jechuudha. Tolee kaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Maqaan kiyya Tumsaa Dibbeeti itti gaafatamaa baha kutaa USA adda bilisummaa Oromoo. Tolee gaa dhiyeenya kana akkuma odeeffannooleen garaagaraa nu dhaqqabanitti addi bilisummaa Oromoo isin jala jirtan ibsa baasuu isaatii keessumattuu hayyu dureen obbo Daawud Ibsaa ibsa baasaniin maal irratti kan hundaa'e qabxiin ijoon ibsa keessanii sun maali? Ijoon ibsa addi bilisummaa Oromoo karaa hayyu duree adda bilisummaa Oromootiin bahe kun ilaawuu akkuma karaa hundaan mul'achaa jirutti mootummaa wayyaaneedhaa dhumaatii hagana hin jenne uummata keenya irratti adeemsisaa ture ammallee jira keessattuu immoo bakka ayyaana irreechaa kabajachuuf uummanni Oromoo heddumminaan walitti qabametti gara laafina tokko malee balaa guddaa uummata Oromoo irra geessee dhumaatii guddoo uummata Oromoo keessatti takkaa ta'ee hin beekne haala gara jabeenyaan hojjete tallaalchisee adda bilisummaa Oromoo ibsoota lama baaseera kan kaleessa hayyu duree adda bilisummaa Oromootiin bahes kanuma irrattii fi akka adda bilisummaa Oromootti qabsoon tun kan amma dhiyeenya kanatti jalqabde osoo hin taane yeroota dheeraadhaaf finciloonni biyya keessatti deemaa turan hundinuu qindoomina kan hojjetamaa turee fi waan kana keessatti qoonni adda bilisummaa Oromoo guddaa ta'uudha fi sabboononni mootummaa kana keessa jiranis qooda guddaa akka waan kana keessaa qabanii fi uummanni Oromoo illeen har'arraa jalqabee qooda sabboontonni mootummaa kana keessa jiraatanii qabsoo tana bira dhaabbachaa turanii fi jiran akka uummanni Oromoo illeen quba qabaatee maatii isaaniitiifis eegumsa barbaachisu qabeenya irrattis akkasumatti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa qubatanis akka kunuunsa barbaachisu hunda godhanii yaadamee kan labsamee jechuudha. Mee asumarratti keessumattuu mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti erga geggeeffamee ji'oota 12 kana jechuun waggaa gahee jira. Haga ammaatti dhaabni keessan addi bilisummaa Oromoo ji'oota 12 kana keessatti mormii uummataa kana bira dhaabbachuus ta'e deeggaruu bira wal qabateeti haga ammaatti qabatamatti wanti jaarmeeni keessan dalage maaltu jira? Fincilli deemu kun fincila uummataati. Fincila uummataa kana keessatti caasan adda bilisummaa Oromoodha. Bal'inaan biyya keessatti hojjettu qeeroo bilisummaa Oromoodha waliin ta'uudhaan fincila kana qindeessuu sochoosuudha fi milkiilee haga ammaa argamte kana hunda keessattuu qooda guddaa qaba uummata Oromootiin waliin jechuudha. Kana yoo jennu akkanumatti waan jennu osoo hin taane waan uummanni Oromoodhaa ka biyya keessa jiru beeku ifatti jechuudha. Qeeroon bilisummaadha Oromootis beeytu qindoomina cimaadhaan tartiiban taakka 2-3 jedhamee lafa kaamee waan hojjetamaa as ga'e akkuma hayyu dureen jeetti nagayaa fi istirateejii qabsoodhaa garagaraatiif wanni kun haga ammatti osoo labsamee karaa adda bilisummaa Oromootiin hin bahin amma ga'ee jira. Amma garuu yeroon isaa ta'uudha fi gaaffii karaa adda addaatiin dhuftu biyya keessaa fi alaan dhuftuun wanni kun kaleessa hayyu duree adda bilisummaa Oromootiin labsamuu bira gahamee jechuudha. Tolee obbo Tumsaa ibsanaa kennitaniif galatooma. Isinillee fayyaa argadha. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641525055 United Kingdom 0330332633 Germany 51180904047 Norway
219532 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Austraaliyaa 02 80 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Loltoonni Agaazii halkan dukkana golgaa taasifachuun magaalaa Shaashamannee keessatti manneen namoota cabsanii seenuun tarkaanfii ajjeechaa raawwataa akka jiranillee namni kun ni dubbatu. Mormii cimatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Haala wal fakkaatuun halkan magaaluma Shaashamannee keessattuu Agaazii dhufee manatti ajjeesee achii ganda duwwaa afurii keessatti sochii bal'atu jira jechuudha. Shaashamannees dabalatee yeroo ammaa. Duula duguuggii sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo arfan gochaa mootummaa Itoophiyaa kana balaaleffatan. Hoogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo akka nuuf himanitti qabsoo uummanni Oromoo geggeessaa jiru cinaa dhaabbachuun mootummaa kana ofirraa fonqolchuuf qophiidha jedhan oduu booda yaada hoogganoota kanaa isiniif dhiyeessinaan hordofaa. Magaalaa Nageellee Booranaa keessatti mormiin jabaan itti fufee jira. Mormii kanarratti lubbuun nam tokko darbee akka jiru jiraattonni dubbatan Abdii Fiixee gabaasa qaba. Magaalaan Nageellee Booranaa guyyaa har'aa muddama guddaa keessa oolte. Jiraattonni akka jedhanitti mormiin guddaa magaalattii raasutti jiru kun kan jalqabe dhumaatii guyyaa Irreechaa mootummaan wayyaanee ta'e jedhee uummata Oromoo irratti raawwateen booda. Mootummaan duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jiru mootummaa ta'e nu bulchuuf amantaa uummataa tokkoyyuu hin qabu kan jedhan uummati kun sichi uummati Oromoo akka sabaatti kabajamee sabaaf sablammii biyyattii waliin biyya sana keessa jiraachuudhaaf dursa sirni kun kufuu qabaa jedhani. Mormiin uummataa kun kan akka malee hammaate ammoo galgala kaleessaan booda. Kunis ajjeechaa magaalattii keessatti barataa kutaa 9 kan ta'e Ahmad Nuur Xaahir Huseen jedhamu irratti raawwateen booda. Ahmad Nuur Xaahir yoo rasaasa hidhattootaatiin ajjeefamu karaa nagaa mormii isaa dhageessisaa ture innis hiriyoottan isaa waliin booda rasaasa dargaggoota sana irratti dhuka'eenii namoonni 2 rukutaman lachanuu battala hiriyoottan isaanii gara hospitaalaatti fudhatanii ka'anii hiriyaan isaa tokko waldhaansarra jira. Ahmad Nuur Xaahir Huseen garuu harka ogeessota fayyaa irratti darbee jedhan jiraataan kun uummata xiiqiitti naqee ajjeechaan sun akka dhaga'ameen booda uummati yaa'ee magaalaa guutee jedhu jiraataan magaalattii ani dubbise. Namni kaleessa galgala irraa jammaree katamaan nagaan qabdu nageenyi boora'ee jira. Ijoolleen erguma keenya falmannaa mootummaan kun mirga keenya eegaan jiru hiriira nagaa baanee akka mirgi keenya eeggamuu jettee hiriira baate ijoolleen. Erga sirraa erga ijoolleen hiriira baatee eegas waraan itti gadi waraanni marsee kaan xiyyiitiidhaan kaan uleedhaan gargari baasanii namoonni baay'een kan dhaabamanii itti sanitti hin jirani. Kaleessa galgalatti nama tokkotti dhaabamee namni dhaabame sun walitti kan du'e. Ijoollee barattootaati kutaa 9 barataa kutaa 9ti ganda naannoo baadiyyaa irraa dhufee barataa jira. Hiriiruma kana keessatti argamee illee mormii gaggeessaa waan jiruuf xiyyiitiidhaan rukutame itti mukaan hospitaala dhaqqabee yaalamaa osoo jiru wal'aansi kadhamaa fi ijoolleen keenyan jedhanii ijoollee Oromootiin bilbilee fi akka wal'aansi godhamuuf jenneen bilbilee ittiin osuma yaaliin godhamaatu jiru bilmaasanni akkuma irratti harkatti hospitaala keessatti jechuun hospitaala dhaqqabe. Ergasii ganama kanallee ijoolleen hiriira namni keenya akkamitti ijjeefamaa hiriira nagaa bahuudhaaf namni deeggardeema falmachuudhaaf namni akkamitti nurraa du'aa kan jettu ammallee hiriira lammataa itti deebitee ganama irraa jechuudha.
tiitii rukutaa oolan keessaa namni tokko illee dhaabame Aliyyee Mahmad Jimaa jedhama. Sunis dargaggeessuma gannaa 17 bara guddata kana ta'a. Innis rukutamee amma hospitaala magaalaa Nageellee keessatti yaalamaa jira. Yeroon si dubbisu kan haaloti waan tasgabba'an fakkaatu naan jedhu jiraataan magaalaa Nageellee kun haa ta'uti dargaggooti hedduun waraanaan qabamanii gara mana hidhaatti guuramaa jiru jedhan. Kanuma walqabatee nageenyi magaalaa keenya keessatti waan jiru natti hin fakkaanne amma mootummaa gara isaatii ammaa kanatti tiitii wal haalistuu jiree garuu qabbanaa uummanni gara mana isaatti baqatee waan kaan harkaan kaan tiitiidhaan soorata sodaachisee gara manaatti baqatee deebi'ee jira. Haganuma ijoolleen barattootaa gara makiinaa sadii qabdee isaan billaadhaan kophee irra yaaftee tuuttee akka makiina irratti geessee gara mana hidhaa dabarsitee jirti keessatti akka hedduu isaan kanan beekne biratti mirguma kenna falmannaa mootummaa kanatti jennoo kennaan isaan mangistii kana bira geessanna jedhanii isaan harka qullaa ba'anii taariitii akka isaan yaadan san hin taane mangistiin hidhateetiin bahee waraanaan hawuu jennare mirga falmachuullee ayii ta'u taa'ee yookaan tiitiidhaan isaa jechaan irra ga'u taa'ee nutis mala dhahannee jedhanii ijoolleen illee mari'achaa jiranii. Kun silaa akka qullaa ta'uu qabu akka amma danda'anii meeshaa waraana qabatanii akka isaanis meeshaa qabatanii nama lolan kanatti qabatanii loluu isaan barbaachisan yookiis ijoolleen barattoota keessuudhaan nama ganna 21 kanaa gadiiti meeshaalee qabatamaan waan hin qabneef kanamaa fi rakkatanii harka duwwaa mangistii bira dhaabbatanii namni keenya kadee nutis irraanatni harkuma qullaa kanaan dhaabbannee mirga isaanii falmannee wajjin deema kan jedhee fi harka qullaa bira dhaabbatan. Hidhannoo dhabuudha malee silaa sodaa biraa qabaachuuti hidhannoo dhabeeti malee silaa namni yoo Sirnichi nama bira dhaabbate yookaan namni sun seeraan dhaabbatee mirga namaa maan rakkatan jedhee nama gaafata malee irsaasaan deebii nama deebisuu hin ta'u. Isaanis osoo irsaasa qabaatanii gaafii mirgaa gaafachuu dhiisanii silaa irsaasa gootanii itti fufuu malan. Magaalaan Gandhaalee ammoo kiiloomeetira 50 fagaattee argamti magaalaa Nagalleerraa. Amannuur Xaahir Huseen ajjeefamee odeeffannoo jedhu akkuma dhaga'aniin daandii cufnee mormii eegallee jedhan jiraataan Gandhaalee tokko. Yeroo darbe godina Gujii keessatti biyyaa kaleessaa magribarraa eegalameetiin uummanni hiriira bahee tureetiin falmee uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana gaggeessaa turanii namoota tokko nurraa ajjeessanii tokko rukutamuun isaatiin guyyaa har'aa kana kan beektan awwaalacha irratti uummata irratti warroonni gasaa irratti dhufaasanii turanii achirraan Gannaalee illee waamsanii hiriira baanee turre. Achirraa dureeti ammoo Gannaalee keessaa hiriira guddaa gaggeessaa turre. Nama nuti dubbifne kun karoora hiriira sanaa yoonuu ibsan waan mootummaan kun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru duguuggaa sanyiitii erga jedhaniin booda kanaaf uummati kun amantaa irraan qabu sichi uummata kana bulchuuf kan tole jedhee isaaf bulu hin jiru jedhan. Hiriirri keenya kan hadda baay'ee cimaa dansaadhaan gammachiisaati. Qabsoon keenya akkuma tuffetti uummata argiteetiin sanyii keenya duguuguudhaaf itti deemaa jiran illeen akka duguugnu jennee hidhannee dhaadannee tokkoon kaaneetiin mana mootummaa waajjira tokko gumneetiin kaan buqqeessinee dookumantiilee isaanii guurree walitti rarree gumnee turre alaabaa keenya kan baa'u fannifannee turre. Eenyumaa bulchu jechaa jirtu isin? Alaabaa keenya alaabaa baa'uu dhaabbanne jettan eenyu akka biyyattii bulchu barbaaddu? Akka baa'uun dhuftee biyyattii nu bulchitu barbaannaa. Gaaffiin keessan kallattiidhaan kana? Hundi keessan yaada tokko qabdu natti himee uummati ilaalchisaa maal fakkaata? Uummati ilaalchisaa hundi isaanii tokkummaadhaan qabanii tokkummaadhaan ka'anii jiraniiti naannoo hundumaa tokkummaa qaban. Awwaalcha irratti argamtaniittu kan mucaa? Awwaalcha irratti hin argamneeti irraa kiiloomeetira 50 waan ta'eef achumatti awwaalanii hin dhaqqabnee Nagellumatti awwaalan. Amma haalli Gannaalee keessa jirtu maal fakkaata? Haalli amma Gannaalee keessa jirtu waraanillee dhufee teelee hin jiruufi dhufaa jira jechaa jiraniifi karaallee cufnee jirra argitee konkolaataan tokko kan deemu hin jiruufi dhoowwinee jirra karaan daandiin hundinuu cufameera kaabaa kibbaanii bilbilas ta'ee bilbili lama jira lamaanuu cufamee jira. Uummanni hidhannoo qabaa moo harka qullaadha? Harka qullaadha. Hidhannoo kana baay'ee yaadaa jirra. Uummatni inni godhe mala argannaan baay'ee yaadu jirra. Amannuur Xaahir Huseen dargaggoon kutaa 9 hiriira irratti ajjeefame kun sirni awwaalcha isaa kan raawwate magaalaa Nagallee keessatti. Magaalatti sirna awwaalchaa sanaan booda akkaan mormii jabaatu itti fufee waan jiruuf magaalattii waraanaan marfamtee akka jirtullee nu himanii jiran jiraataan kun.
godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dorgomaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo kan turan barsiisaa Salamoon Dannaqoo wayita adda addaatti reebicha isaan mudate irraa dandamachuu dadhabuudhaan du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Itichaa Guddataa waan qindeesse qaba. Salamoon Dannaqoo mana maree bakka bu'oota paarlaamaa biyyattiif dorgomaa paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka ta'ee fi gaaffii eenyummaa sabichi gaafatu gaaffii koodha jedhee jiraattota tumsaa waan tureef reebicha hamaa yeroo garaagaraa irratti gaggeeffamaa tureen tattaaffii ogeessonni fayyaa wal'aansa gochuufin lubbuu isaa jiraachisuuf yaalan osoo hin dhugoomiin addunyaa kanarraa akka darbe jiraataa magaalaa Saqalaa kan turanii OMN'tti himanii jiru. Namni kun Salamoon Dannaqoo jedhama. Yeroo baay'ee sababii paartii mormaa ta'ee dorgomaa turedhaa fi dararaan adda addaa karaa humna hospitaala mootummaatiin irra gahaa ture. Amma immoo akkasitiin haalli dhukkuba qaama keessaatiin dhukkubsachaa ture. Egaa innis immoo ayyaana irreechaa irratti gocha sanyii gurguddaa gaggeeffame sanaatiin wal qabatee osoo salaalaa wanti jedhee bahuuti qaamni isaa baay'ee dadhabee ture qoricha fudhachaa ture. Isaanis miidhame. Akka ammaa argisiisutti ayyaana irreechaa kan bishooftuu hin deemne eelaa dura qaama isaa keessa ture yookiin qaamni isaa baay'ee dadhabeera qoricha fudhachaa qoricha walitti fufinsaan dhukkuba isaa sanaa fudhachaa ture. Gaafa viidiyoo sanaa fi wantoota miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti poostaan argummoo halkan guyyaa walitti aansee du'aa ture. Midhaan hin nyaanne wanta tiriitmentii adda addaa hin fudhanne sababa kanarraa kan ta'e qaamni isaa dura miidhamee ture. Lubbuun isaa darbuu dandeesse jechuudha. Akka namni hin dubbisne jedhutti Salamoon karaa dimokiraasii gara aangootti dhufee biyya isaas ta'e saba isaa tajaajiluuf hojii isaa idilee barsiisummaa irraa mootummaa wayyaaneedhaan ari'amuun uummata keessa seenuudhaan sochii taasisaa kan ture goota jechuun dubbata. Kan inni jiraatu maatiin isaa bira jiraataa durallee ogeessa ogummaa barsiisummaatiin biyya isaa tajaajilaa ture. Ogummaa barsiisummaas immoo sababiima qabsoo uummata Oromoo kanaan wal qabatee ogummaa isaa jaallatu jallachiisee kallattiimaan mootummaa guutuutti taasifatti gara qabsoo uummata Oromootti karaa seera qabeessaan paartii Koongireesii Federaalawaa uummata Oromootti makamuudhaan waggaalee dheeraadhaaf kan hojjete amma immoo madda galii dhuunfaasee karaa mootummaa madda galii garbaan qabu akkasumatti kan jiraatudha maatii isaa bira. Haalli nageenyaas ta'e sochiin hawaasni dinagdee akka godina Horroo Guduruutti jiru maal fakkaata wayita jennus namni kun. Aanolee biraa jiran hin beeku malee kan naannoo Shaambuu jiru bittaa gurgurtaan hin jiru geejjibni hin jiru uummanni tikaa fi nagaa eegsistoonni kan mootummaa jedhaman immoo konkolaataa piikaapiitiin kan isaan deddeebi'aa jiranidha. Baay'ee wanta adda sararsiisuutiin namni barumsaa tokkollee akka hin jirre hojiin barbaachisuuf akka dhaabbatee jiru hundumtuu tajaajilli ummataa tokkollee hin jiru. Aanolee warra kaan immoo qunnamuu hin danda'amne neetwoorkiin guutummaa guutuutti hin jiru naannoo sanarraa neetwoorkiin kan bilbilaa badee. Salamoon umurii dargaggummaadhaan quuqqaa saba isaa onnee fi garaa isaa nyaate Oromiyaan bilisoomtee qabeenyaan dachee Oromiyaa Oromoof ooluu qaba jechuun aggaammiitti osoo jiru addunyaa kanarraa boqatus dhaloonni har'a jirru duudhaa inni itti wareegamee fi tokkummaa Oromummaa cimsuun Oromiyaa walaboomte dhaloota egeree dhaachisiisuu qabna jechuunis waamicha isaa dhiyeessee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Liibaan Cuqqaallaa fi Boosat keessatti ammas diddaan uummatichaa itti fufee jira. Achuma aanaa Liibaan Cuqqaallaatti konkolaataan ooralii waraanaa tokko eda galgala guutummaatti ibiddaan barbadaa'u jiraattonni dubbatan gabaasni dabalataa akka itti dhiyaata. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Cuqqaallaa gandoota garaagaraa keessatti diddaan uummata Oromoo ammas jabaatee itti fufee jira. Jiraataan aanaa Liibaan Cuqqaallaa akka jedhanitti guyyaa kaleessarraa jalqabee diddaan uummataa haalaan finiinee jira. Mormii guyyaa kaleessaa geggeeffamee tureen jiraattota irraa namni tokko yoo wareegamu namoonni 4 ammoo madaayanii jiran. Loltoota mootummaa irraallee kanneen ajjeefaman jiraachuu himanii kana malees waajjiraaleen hedduun balaa ibiddaatiin barbadaa'anii jiru jedhan. Kaleessa irraa qabee warra mootummaatiif uummata gidduutti lolli deemaa ture. Uummanni naannoo jiraatu irraa aanaa Liibanitti ol dhufaa turanii aanaa Liibanii marsanii turanii egaa waraanni mootummaatis uummatatti dhufaa sabanaa ture keessatti nama tokko dura dhahanii turanii namni fuulduree jira. Saniin booda uummanni immoo nama 3 poolisoota keessaa nama 3 jeeqanii turanii waajjirri poolisii naannoo sun gubatee hidhamtoonni yaa'anii jiru. Aanaa Daglagalaa Giddaa fi Humee Kosoorodha.
warra jaarsaa dhiiban gaadillaa gandoota kanarra asii fi raagadeen ana ada'aa dirree fi bakka jirratti namni baay'een galee fincila guddaadha jiru. Akka isaan jedhanitti gandoota hedduu keessatti ammas diddaan uummatichaa itti fufee jiraachuu ibsanii loltoonni mootummaa ammoo gamasitti bobbaafamanii turan. Mormii uummataa kanarratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuuf wayita loltoonni agaazii gamasitti imalaa turanitti uummatichis ofirraa qolatee jira. Loltoonni kun uummata miidhuuf deemaa osoo jiranii uummatichaan karaan yoo itti cufamu ooraalii waraanaa tokko achitti gatanii baqachuudhaaf dirqamanii jiru. Jiraattonni aarii jabaadhaan guutaman eda galgala ooraalii waraanaa loltoonni agaazii irraa baqatan guutumatti ibiddaan barbadeessuu namni kun himan. Loltoonni mootummaadhaa kalee galgala fi oraaliin lama irraa gadee bishooftu irraa gadee argamee ture. Uummanni gidduu kajoo fi dirreetti oraalii tokko waluma fitanii tokko dabarsanii oraalicha uummatatti dhufaafan uummanni to'annoo jala oolchee waraanni baqatee oraalichi gubateera. Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat gandoota Boofaa fi Doonii jedhamutti diddaan itti fufee jira. Jiraataan aanaa Boosaat akka nuuf himanitti guyyaa kaleessa loltoonni mootummaa ooraalii waraanaa konkolaataa 20 gahan aanaa isaaniitti bobbaafamanii turan. Diddaan uummatichaa guutummaa Oromiyaatti waan geggeeffamaa jiruuf loltoonni kun haga tokko aanaa isaanii dhiisanii bakka birootti bobbaafaman. Mormii guyyaa dheengaddaa aanaa Booseet keessatti geggeeffamee tureen ammoo loltoonni agaazii 7 ajjeefamuu himan. Haalli jiru baay'ee ho'aadha. Keessaayyuu naannoo doonii fi Boofaatitti haalli jiru baay'ee ho'aadha. Kaleessa gara waraana oraalii 20 kan ta'utu qubate. Isaan keessaa garuu sochiin gara biraatitti kaananii muraasni isaanii of duuba deebi'aniiru. Ijoolleenis haalli itti cimnaan xiqqoo jalaa baqattee dhokatanii jiru. Kaleessa dura garuu dheengaddarraa daareektii dhukaasa walitti bananii gara agarii 7 ajjeesaniiru. Meeshaawwan irraa booji'anii gara Boosakkanas walumaa galatti haalli jiru baay'ee ho'aadha. Akka jiraattonni kun jedhanitti guutummaan aanaalee godina Shawaa Bahaa wayita ammaa kanaa waan bilisoomte fakkaatti. Uummanni gootummaadhaan guutaman tokkummaadhaan loltoota gara jabeeyyii kana dura yoo dhaabbatan haalli jiru daran kan nama boonsuudha jedhan. Jiraataan aanaa Liiban Cuqqaallaa gama isaaniitiin mormii guyyaa kaleessaa geggeeffamee tureen namoonni 4 madaa'uu himanii wayita ammaa tajaajila wal'aansaa argataa jiran. Gandoota hedduu keessatti ammas diddaan uummataa babal'achuullee dubbatan. Santu egaa uummanni agarraallee faffaca'ee bosona iddoo jira hangallee gandoonni jiran akkuma beekamu liban jedhaman gandoonni hundumtuu waajjira hundaa waan ta'e sana gubanii jiru. Kaana achitti uummanni alaabaa baasee alaabaa mana barumsaatiif iddoo ta'utti dhaabee jira. Har'a immoo gandi lamaan tokko gara aanaa liibanitti dhufee waan atti fannoo jechuuf magaalaa keessa uummata jira. Amma namni rukutamee hospitaala galee jira. Amma kaleessa rukutamee hospitaala galee hospitaalatti yaalamaa jira namni tokko. Rukutame gara nama 4 amma hospitaala jiru. Hoomaan waraana biyyattii godina Shawaa Bahaatti bobbaafamee jiraattotaan salphinni hamaan waan isa mudateef wayita ammaa jaarsummaa kadhataa jiraachuulleen himamee jira. Bifa jaarsummaatiin uummata harkatti deebifatanii booda miidhaa hamaa dhaqqabsiisuuf waan karoorfataniif uummatichis jaarsummaa kana diduu isaanii kan nuuf himan jiraataa aanaa Boosaat. Naannoo kana waraanni qubatee waan akka jaarsummaa kana kaasaa jiru. Uummanni jalqabumaayyuu diddaa qaba waan ta'eef dirqamaan jaarsolii warreen gurguddaa kana guursisanii hin araaramnaa waan akkasii kana kaasaa jiru. Didaniiru bosona jiru amma ijoolleen humna isaaniitti ol waan ta'eef haalichi ijoolleen amma dhokatanii jiru. Mormiin uummata aanaalee akka Dugdaa, Baatuu fi magaalaawwan hedduu keessatti geggeeffamaa jira. Oduma walqabateen Yuunivarsiitii Arbaa Minci keessattis mormiin itti fufee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Arbaa Minci waliin ta'uun duguuggiin sanyii uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun kan isaan mormii geggeessaa jiran. Duguuggiin sanyii uummata Oromoo ayyaana Irreechaa irratti mootummaa gara jabeessaan raawwatame kan yoomuu dagatamu miti. Ammas ajjeechaa gara jabeennaa uummata nagaa irratti geggeessaa jiraachuun beekamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti mormii cimaa geggeeffamaa jiruun qabeenyi mootummaa hedduun barbadaa'ee jira. Daandiileen martii cufamuu jiraattonni dubbatan gabaasa dabalataaf itichaa guddata. Dargaggoon aanaa Anfilloo yommuu dubbatu sochii uummanni naannoo keenyaa taasisaa jiruun galmeewwanii fi waajjiraaleen mootummaa wayyaanee mancaasuudhaan gootummaan naannoo isaanii bilisa baasaniiru jechuun dubbata.
naannoo ganda suddiitti waajjirri mootummaa kan gandaa jechuudha gubatee dookumentiin achi keessa jiru waajjiricha keessa jiru hundi isaa gadi bu'ee gubatee jira. Kanumaa wal qabatee alaabaan mootummaa paartii garbeenfataa kanaa achitti gubatee gatamee alaabaan adda bilisummaa Oromoo gandicha keessatti bakka mana jiraattota gidduutti fannifamee ol dhaabbatee jira. Aanaalee godinichaa iddoowwan garaagaraatti mormii gaggeeffamaa jiruun injifannoowwan jajjaboon galmaa'ee jiraachuu kan himu qeerroon aanaa Anfilloo kun ammas sochiin kun bifa wal fakkaatuun Oromiyaa bal'oo keessatti finiinuu qaba jechuun bakkeewwan callisanii sochii kana ilaalanis komachuun dubbateera. Qeerroon naannoo sanarra jiran ganda sana otoon seenuun gandaa ashiif sujjii gidduutti daandii kutanii bulan galgala daandii bal'ina meetirii lamaatiin kutanii konkolaataan paatroolii waraanaa ganama hogguu seenuuf kaatu daandii sana dadhabdeeti kan isheen deebi kana giddugaleessa godhatee qeerroon karoora baafateen guyyuma kana yeroo ganama akka waraanii seenuu dadhabee deebiisan dargaggoonni walitti qabamanii guyyaarraa naannoo sa'aatii ja'a kaasee mormii iddaa sirnicha irratti qaban adeemsisuu jalqabame bara kanaan wal qindeessanii maadhee caasaa mootummichaa waajjira gandaa gubuu jalqabe haa ta'u malee kanaan hin dhaabanne erga yeroo kana kaan hojjetan namoonni isaanii bilbilanii waamuu jalqabanii waraanii dhaquu dhaqeera itti seenuu hin dandeenye miilaan deemuu eegale oguu bira ga'uu qeerroon naannoo sanarraa bakka gadhiisanii jiru akkasumaan waraana isaa rasaasa bal'inaan dhokaase rasaasni dhokaase garuu nama tokkoyyuu hin argamne. Gaaffiin qeerroo Oromiyaas ta'e wareegamni kaffalamaa fi kan jiramu biyyittii keessatti jijjiirama riifoormii fiduu osoo hin taane Oromiyaa walaboomte dhaloota egeree dhaalchisuun faaruu alaabaa bilisummaa faarsuutti dhaloota guddisuudha jechuunis qeerroon kun dubbateera. Naannoo kana aanaa Sayyoo fi Anfilloo gidduutti naannoo ganda Alamsillaasee jedhamtutti sochiin gubiinsa caasaa mootummichaa waajjira gandaa har'uma gaggeeffamee ture. Waraana naannoo magaalaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggiirraa itti geessuudhaan dhukaasitti bananii naannoon nama lamaan tokko miidhameera jedhameeti kan haasa'amaa jiru. Akka waliigalaatti garuu sochiin naannoo godina Qellem Wallaggaa keessa jiru haalaan uummanni nuffii sirnichaarraa qabuun mormiisaa gama danda'u konkolaataa dhaabuun mana cufachuun mana daldalaa kamiin walitti gaggeessu sochichi qaama biroo qeerroodhaan alatti qaama ittiin deeggaramu dhabus qeerroon naannoo kanaa wal dubbisuudhaan sirna kana amma xumuraan ga'utti hundeedhaaf tokkolchutti dandeettii qabu hundumaatiin socho'aa akka jirudha kan walirraa hubachaa jirus kan argamaa jirus gocha kana immoo fiixaan baasu karoora dhuunfaa kan naannoo kanarra aanaa irratti qabatamee ittiin hojjetamaa jiru karoora caa jedhamee ittiin gaggeeffamaa jiru waan qabu sirna kana yoo mataa isaa dadhabe mogolee isaa laamsisaa deemuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti illee mormiin guddaan gaggeeffamuun injifannoowwan jajjaboon galmaa'atti akka jiranis maddeen keenya OMN'tti himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaatti waajjiraaleen siyaasaa mootummaan dhimma itti bahuun uummata miidhaa jiru guutumaan guutuutti barbadaa'uun himame dabalata kanaaf itichaa guddataa. Jiraataan aanaa Dodolaa godina Arsii Lixaarraa dubbisne akka jedhanitti mootummaa wayyaanee dhiibbaa garaa jabeenyummaa saba keenya irratti geessisuu erga eegaltee kan bubbulte taatus kan ji'oota 11 asitti ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru garuu hedduu hammaataa ta'uu dubbatu. Qeerroon aanaa Dodolaas garbummaa xumuratti gochuuf tarkaanfiiwwan jajjaboo fudhachaa jiraniin galmee jal'inaa mootummaa wayyaanee barbadeessaa jiraachuu isaaniis namni kun himaniiru. Dodola Arsii Lixaa Dodola keessa wanti jiru qeerroon gurmaa'ee bifa gurmaa'ee waajjiraalee ganda keessa jiran ka'aanaa keessa jiran waajjiraalee buufata isaanii kata'an hunda isaanii barbadeessanii sa'aatii ammaa kanatti barbadaa'ee jira waan bu'uuraalee misoomaa ka ummata fayyadu waan hin ta'in buufanni isaanii hundisaa guutuutti barbadaa'ee jira. Ammas qeerroon tarkaanfii fudhatee caasaa aanaa keenya keessa jiru irraa meeshaa waraanaa ka ta'e akka fakkeenyaatti ganda Baabboo Haraa jedha
jedhamutti yeroo jalqabaatiif jalqabanii meeshaa 8 guyyaa dheengaddaa halkan jechuun hiikanii halkan edaa isaan sun ammoo meeshaa 7 hidhataa gandaa irraa hiikanii sa'aatii ammaa kana qeerroon fudhatee nama 15 bosona ta'anii qeerroon kun karaa isaan irraa cufee isaan bosona jiru irraa dallaa ta'ee sa'aatii ammaa kanatti akkasi jira. Inni kun muuxannoo gandoota biraatiifis ta'ee gandoonni itti aanan ka ollaa kan jiran jechuudha. Akka qeerroo kanaatti itti tankaarfatanii meeshaa caasaa gandaa harka jiru hunda isaanii to'atanii haga guyyaa har'aatti kaafillee itti qabatanii meeshaan hundi isaa akka aanaa dodolaatti harka qeerroo galee akka jedhuu fi waan kana hojjetaa jiran sa'aatii ammaa kana. Namni kun itti fufuun qeerroon aanaa dodolaa jiraattota waliin waadaa fi kakuu oromummaa waliif galuudhaan bilisummaa sabichaa dhugoomsuu irratti waan guddaa dalagaa jiru erga jiraniin booda hojii fakkeenyummaa kun iddoo hundatti bal'achuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Akkuma arsii liqaatittuuyyuu godinni hafee hin jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Muuxannoon kunillee walumarraa daddarbaa jira. Sa'aatii ammaa kana aanaa hunda isaa irratti namni du'in hin jiru. Namni madaayin hin jiru. Yoo xiqqaate aanaan akka aanaatiin jechuun nama 10 ol haga 100 ka du'etu jira ka jedhan informeeshinii qaba. Gara fakkeenyaaf akka Siraaroo akka Kofalee Qoree sa'aatii ammaa kanaayyuu kunoo aanaa warqaa fi aanaa Nansaboo kan warqaa ka jedhamutu jira. Aanaa warqaatii fi aanaa Kokkossaa irra dhukaasa hamatu jira. Nama hedduu du'aa jira jedhan uummanni aanaa dodolaatii fi aanaa Kokkossaa sa'aatii ammaa kana daandii itti baanii irraa cufuun dirmatanii fi akka karaan tarree dhoorgaa jiran akka aanota godina arsii lixaa keessa jiraniitti akkanatti hojjetaa jiran haga Daabbaa Hasaasa hundi isaa bifa wal fakkaatuun odoo garaagarummaan qabne kakatanii naqatanii akka seera arsiitti jechuudha akka ammallee aadaa Oromootti akka tokkoon ta'anii sochii hammana hin jedhamne irra jiran. Guutummaa godina arsii lixaa keessattis ta'e kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa haala jiru irratti namoota waliin waliif bilbilaatti jirra. Nageenyaaf tasgabbiin amansiisaan hin jiru. Wal dhabdee hidhaa reebichaa fi ajjeechaatu dachee Oromiyaa haguugee jiraachuus dubbataniiru. Sa'aatii ammaatti rakkoon wanti nu qabnu guddaan rakkoon keenya guddaan meeshaa kana akka keenyaan booji'anneerra fudhanneerra harka keenya galfanneerra qeerroon godina arsii lixaa meeshaa kanarraa rasaasan qabnu ammas meeshaan qabnu meeshaan hanni jiru kun gahaa miti wanti gargaaramuu nu qabu yoo jiraate gama keessaniin akka nu qarqaartan waan jedhu ergaa dabarfata uummanni jechuun waan tokko namni nuu dawwalaa walii dawwalaa namoota naannoo san jiraniin sa'aatii ammaa kana waraanumatu kallattiin walit jira uummataa fi wayyaanee jidduutti namni dhumaa jira kallattii waraanuma walitti bananii akkasitti deemaa jiran waan jedhutu nun dhageenye. Qeerroon meeshaalee waraanaa tokkos jala deemtoota wayyaanee fi loltoota agaazii irraa booji'aatti haa jiraatan malee meeshaa arganne kanaaf rasaasa hin qabnu. Kanaaf immoo warreen biyya alaa jiraatan irraa tumsa guddaa barbaannas jedhaniiru. Dhuma irrattis karaa nageenyaan fincila taasisaa turreen Oromoon eenyu akka ta'e wayyaanee amansiisuu bira darbinee addunyaa afaan qabsiisnee jirra. Amma garuu Oromiyaa bilisoomte ijaaruudhaaf namoonni biyya keessaa fi alaa jirru tokkummaa'uudhaan wal cinaa hiriiruun qabsoo keenya humna waraanaan deeggaruun murteessaadha jechuun jiraataan aanaa dodolaa godina arsii lixaa OMN'tti himanii jiru. Haala wayita ammaa biyyattiin keessa jirtu kallattii biraa qabsiisuuf shira mootummaan uumeen magaalaan Diillaa muddama jabaa keessa jiraachuun himame abdii fiixee akka taanutti dhiyeessa. Nama nuti argannee dubbifnee barataa yuunivarsiitii Diillaati. Barattooti hedduun haalli yeroo biyyattiin keessa jirtu waan baay'ee isaan yaaddesseef jecha mooraa seenaan jiranii jedha barataan kun. Haalli jiru akkaan baay'ee yaaddessaadha. Mootummaan gaaffii uummataa gara dabarsuuf rakkoolee adda addaa uumaatti jira. Akka barataan kun jedhutti rakkoon guyyaa har'aa magaalaa inni jiru Diillaa keessatti uumames shiruma mootummaan kun uume keessaa tokko. Haalichi dhimma lafaan wal qabataa jedha. Innis lafa yeroo dheeraaf guraagota harka ture deebisanii uummata geedoof murteessanii haala amma biyyattii keessatti deemaa jiru kallattii biraatti akeekuuf amma immoo deebisanii lafuma sana fuudhanii guraagotaaf murteessanii jedha. አሁን ምንድነው እንትኑን የነገሩ መነሻ ማለት ነው የሆነ መሬት ነበረ የሆነ አንድ ቦታ ማለት በአክሲዮን የተደራጁ የጉራጌዎች ምናምን ነበረ መሰል መጀመሪያ maddi rakkoo sanaa lafatu ture lafa kana jalqaba isaa guraagotatu aksiyoonaan ijaaramaniif laatamee ture booda warri geedi'oo falmanii fudhatanii guraagonni kun yeroo dheeraaf iyyannoon gaafatanii otoo falmanii amma eengadda isaan guraagota kanaaf deebi'ee murtaa'e lafa kana isaan geedi'oo kan keenya jedhanii waggaa 3 guutuu keellaa itti ijaaranii turanii haa ta'u malee
dubbii lafarra harkisaa ture. Akkam jirtan daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerra. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageelleetti tarkaanfii loltoonni mootummaa uummata nagaa irratti fudhataniin namoonni 30 ol ajjeefamuun himame. Jiraattonni akka nuuf himanitti wayita ammaa magaalaan Arsii Nageellee dirree waraanaa waan fakkaattuu fi namoota ajjeefaman awwaalachuu hin dandeenye jedhan. Guutuun gabaasa kanaa akkattaa nutti dhiyaata. Godina Arsii Lixaatti aanaan Arsii Nageellee gadda hamaa keessa seentee jirti. Guyyaa kaleessaa irraa jalqabee hoomaan waraana biyyattii kallattiidhaan gadi qabee uummata irratti rasaasa dhukaasaa jira. Jiraattota magaalaa keessatti harka qullaa mormii isaanii geggeessaa jiraniif jiraattonni baadiyyaa garaagaraa irraa birmatanii turan. Loltoonni kun jiraattota baadiyyaa irraa dhufan irratti rasaasa roobsaniin namoonni 30 ol ajjeefamuu isaanii kan nuuf himan jiraataa magaalaa Nageelleeti. Nama hedduutti dhume naannoo Nageelleetti sadaa nama 30 jiru kaleessa afaarra kanaaf har'as karaan cufamee konkolaataanis hin deemu haalli ammoo kacadhise wanti hunduu magaala keessatti hoteelli suuqeen sochii baajaajii qofa magaalaa irratti keessa sochootu uummanni akkuma jiru gandarra holuma madhaasanii duudan isaanis waajjiroota yuuneenii waldaa kanneen gubutti gatta'anii gidduu kanatti agaazii kanatti bissanii toksiitti dhaabas jarri fardumaa baanii harka duwwaa Akka namni kun jedhanitti wayita ammaa kana magaalaan Arsii Nageellee gadda hamaa keessa seentee jirti. Magaalattii to'atee kan jiru loltoota agaazii qofaa. Kanaaf sochiin tokkos akka hin jirre himanii jiru. Jiraattonnis namoota jimlaadhaan ajjeefaman kana awwaalachuus hin dandeenye jedhan. Sababnis loltoonni kun erga namoota nagaa ajjeesanii reeffa isaanii magaalaa keessatti tuulanii booda akka jiraattonni itti hin dhiyaanne ugguranii jiru. Jiraattonnis baadiyaalee adda addaa irraa dhufanii daandii hunda cufuu isaanii himan. Sodaachisaadha amma maaliif jarrillee keessa fiigaa agaaziin akka argitee seenaa baati. Gaangooftee jirtu limaa gadi fiigaa deebiti malee homaan wanti godhaa jirtu hin jiru. Wanti asiin luftu karaan itti cufamaa yoo achi deemtu kan banuuf fiidda akkanuma dhaamaa jiru. Wayita ammaa kana guutummaan Oromiyaa rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu nuuf himanii haati ilma tokko qabduu dhabaa jirti. Mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiruun biyyi badaa waan jirtuu fi uummanni Oromoo bakka jiru ka'ee sirna kana ofirraa kuffisuu akka qabu namni kun dubbatan. Biyyi dhumaa jira, biyya nagaatti dhumaa jira. Amma odeeffannoo qabnutti isaan ajjeesaa bira deemaa jiranii meeshaa qabu. Bineensatti reeffa namaa nyaataa jira jedhanii naannoo ajjeesanitti kana waan ta'eef saffisuu miti yeroo ammaa kana keessa sa'aatii kanatti yoo inni ta'e namni dhumaa jira. Ati takkitti dhabdee jirti. Maatii tokko miidhamaa jira. Kana waan ta'eef dubatadha. Ilmi irraa hodhu dubatadha. Abbaanis du'aa jira. Ilma dhabee ofiillee of dhabaa jira. Kanaafuu hin cabsisinaa. Jireenya isaanii keessatti mootummaa hammeenyaa fi cubbuun guutamee arginee hin beeknu kan jedhan namni kun kana raawwachuun isaa dhugumatti duguuggii sanyiiti jedhan. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Ajjee, Siraaroo fi Burrattis namoonni hedduun loltoota mootummaatiin ajjeefamuu himan. Reeffi namoota wayita ammaa awwaalcha dhabuun waraabessaa nyaatamaa akka jirullee dubbatan. Mormiin kun itti fufuun godina Baalee aanaa madda walaabootti cehee jira. Aanaa madda walaabuu magaalaa Bidireetti mormii ammaan kana geggeeffamaa jiruun namni tokko ajjeefamuun himame. Kanarraa ka'uun daandiin geejjibaa hundi cufamee jira. Diddaan jiraattota godina Baalee ammaan kana hammaatee akka jiru odeeffannoolee nu ga'an irraa mirkanaa'uun danda'ameera. Mormiin kun jabaachuun aanaa gannaalee keessattis karaan cufamee diddaan uummatichaa finiinee akka jiru himame. Godina Arsii aanaa Honqooloo gandaa Silxaanaatti mormii geggeeffamaa jiruun namoonni 3 yoo wareegaman hedduun madaayuun himame. Waajjiroonni mootummaa baadiyaalee hedduu keessatti argaman balaa ibiddaatiin barbadaa'aniiru. Bal'inni isaa akka nutti dhiyaata. Ergaa sirna kabaja ayyaana Irreechaa irratti haala nama gaddisiisuun uummanni Oromoo ajjeefamee kaasee mormiin jabaan geggeeffamaa jira. Mormii kanarrattis miidhaan namoota nagaa fi loltoota gara jabeeyyii irra gahaa jiru haalaan hammaatee jira. Kanumaan wal qabatee mormii godina Arsii aanaa Honqooloo ganda Silxaanaa keessatti geggeeffamaa jiruun namoonni 3 yoo wareegaman hedduun madaa'uu jiraataan aanichaa tokko dubbatan. Na
naannoo aanaa Sanqooloo sanitti Silxaana ganda jedhamu keessatti jechuudha hiriira guddatu ture har'a. Namni sadiin du'e shamarree takkaa fi dhiira lama namoonni madaa'es akkasumatti jira. Nama afur yoomtu madaa'e uummannis akkasumatti falmii isaa gammaatti itti jira. Akka namni kun jedhanitti erga tarkaanfiin ajjeechaa uummata nagaa muudatee jalqabee jiraattonni martii xiiqii jabaa keessa seenanii jiru. Guyyaa kaleessaa aanama isaanii keessatti mormii geggeeffameen loltoota agaazii namoota nagaa ajjeessaa jiran irratti jiraattonni tarkaanfii fudhachuu ibsan. Egaa tarkaanfiin waraana mootummaa irratti ammatti uummanni fudhatee illee jiraachuu baatu aanama kana keessatti ganda kaleessa ganda biraa keessatti nama 5 irratti humna agaazii irratti fudhatamee ture. Ammas gaafa kennuma san fudhatanii aga danda'ameen tarkaanfii bulchiinsa itti aanaa bulchiinsaa dabalatee namoota hedduu irratti uummanni fudhachaa jira. Dhaabbata bulchiinsaa gandaa aanaa waan silaa jiru waan mootummaan irraa bu'aa buufatee isaan uummata Oromoo miidhaa jiru hundarra Achuma godina Arsii aanaa Leemmuuf Bilbiloo ollaa magaalaa Roobee Garjeedaatti kan argaman qotee bultoonni gandoota hedduu diddaa isaanii geggeessaa jiru jedhan. Waajjiraaleen gandootaa martii balaa ibiddaatiin yoo barbadaa'an jiraattonni sirna gadaatiin of bulchaa jiraachuullee namni kun himan. Aanaa wal fakkaatuun aanama sanatti Arsii lixaa keessatti aanallee argaman karaa Roobee Garjeedaatti ganda 5 irraa qeerroon walitti dhufee bakka bulchiinsa diinaa guututti barbadeessee gandeen 5 Roobee Garjeedaa, Argiisa, Baalbeetoo, Saamira, Wanqee gandeen jedhamu kanarraa qeerroo walitti dhufee diinaan hin bullu bakka isaan bulchiinsa jedhanii kaatanis guututti barbadeessanii walitti dhufanii murtuu dabarfatanii gadaan bullaa jaarsaan bulla jedhaniitu haalatti bulanii fi akkaataa itti waliif birmannaan qabsoo kanarratti waliif awwaachuun danda'amu irratti illee marii bal'aa geggeessanii ibsa baafatanii addaan ka'an jechuudha. Mormii geggeeffamaa jiruun magaalaa Shaashamannee keessatti ammoo haalli jiru hedduu ulfaataa ta'uu namni kun odeeffannoo qaban himan.